Furtuu guddinaa bu'uura jijjiiramaa barnoota. Lammiilee kan qabu barnoota beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota qaroomaa jiraachuuf barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsa jireenyaati barnoota. Lamni barnoota qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Ilaaluun cimaa barnoota taa'umsa jaalamuusisa imaana gootota kaleessa barnoota qulqulluun jabeessa gootonni seenaa darbanii. Lammigo, Chimara, Jelani, Kamuamada, Barata, Persisa, Orano, Kai, Urakina, Hawasa, Begumsani, Jai, Kalamiti, Itati, Barnoza, Kulkulu. Barnoota qulqulluu yaa barsiisaa boca keessa maalamii fi biyyee hundarraa guddaa biyyaa fi maanangee waananii madaalii dhamaati dafqatee yaa barataa yeroo beekuusaduu itti fayyadamii. Si uffata durii kumsaanii baratu qoratu tajaajila dambii. Doofummaa mancaasee lammiilee kan qabu barnoota beekumsa sammuutiin. Biyya ijaaru barnoota qaroomaa jiraachuuf barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsa jireenyaati barnoota. Sufegerera loza, umacha gudara kabdani. Barnoota tiitinsa ijoollee, tumsa jabeessa hirmaanya. Lambii biyyaa fi addunyaa tolu, barnoota qulqulluu ijaarra. Dalchiirraa sirnaan goratanii kan hukumaachanii kalaqa isaanii kan of waamsisanii addunyaa gubbaatee ijjitiin milkaa'u bu'aa barnootaati ijjitiin milkaa'u bu'aa barnootaati yaa barsiisaa beekumsa ijoollee kan qabdu sammuu bu'aan barataadha siinii kan ibsamu gumaachi kee yoomillee hin dagatamu yaa barataa abbaan biyyaa boruu dirqama qabdaa biyyaa fi addunyaa jijjiiruuf barataa. Guddaatu boruuseekata gumacha guddaatu boruuseekata.
Akka mooltan daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya har'aa amma jalqaba. Haga xumura qophii keenyaa akkan waliin turtaniin affeerraa kenna. Qophii keenya har'aatiin keessummoota lama qabadhee dhiyaadhee jira. Isaanillee obbo Amaanu'eel Bayyanaatii fi obbo Leenjisoo Horooti. Marii keenyatti odoon seenne dura artistii keenyaa hangafaa akka ta'e artistii Dooktara Kabajaa Alii Birraa guyyaa dheengaddaa amrii ta'ee gara fuula Rabbii deebi'e. Qabriin isaa har'aa bakka dhalatetti magaalaa Dirredawaatitti geggeeffame. Kana sababaa godhachuun kanarratti anillee obbo Leenjisollee obbo Amaanu'eel Bayyanallee waan jennu qabna. Dura obbo Alii hangafa artistii bara afaan Oromoo hin sirbamne sanitti bara aadaan Oromoo hin beekamne sanitti aadaan Oromoo akka beekamuuf afaan Oromoo akka gabbatuuf barumsa ijoolleen akka barattuuf akkuma sirbaa reef sirbisiifne san irraa argitanitti jajjabeessaa nama ture, nama gumaacha guddaa biyya uummata keenya uummata Oromootii fi akkasumas sabaaf sablammiileellee nama godhe tokko nama gumaacha guddaa godhee galata guddaa nurraa qabu Rabbi Dooktara Kabajaa Alii Birraa Jaannata Firdoosin haa qananiisuu jedha. Obboleeyyan kiyyallee obbo Leenjisoo fi obbo Amaanu'eel Bayyanaa waan kanarratti waan jettan yoo qabaattan. Galatoomii faayamni waan kana dhiyeessuu keetii fi Alii Birraa Oromoo keessatti nama waan guddoo Oromoo keessatti saba Oromootiif Oromiyaaf gumaachi guddaan nama godhe tokko keessaa inni tokko keessattuu karaa walalootiin tokkummaa Oromoo tokkummaa biyya isaatiif Oromummaa biyya isaa keessattuu guddisee nama guddaa olaanaa gumaachaa gale keessaa nama tokko Aliin yeroo dheeraa keessa biyya keessa illee ta'e biyya alaatti illee biyya alaa bahee jiretti inni irra hojjete tokkummaa Oromoo kana walaloo isaatiin akka walitti hundaan guddisee tokkummaa kan guddisee yoo faarsaa ture barsiisaa illee ture jechuudha. Karaa qubeetiin illee yoo argatan illee ta'e afaan qubee illee walaloo akkamiin mi'eessee akka ijoollee kanaa galutti beekumsi akka tolaa ijoollee tokko qarooma biyya tokko isaatti barsiisaa ture jechuudha. Aliin gumaachaan inni gumaachi inni Oromoof godhe waan darbaan qabne hubatu akkuma garuu Oromoo keessa kun qawwee saba isaatiin lolan innillee karaa walalootuun saba isaatiin qabsoo godhe jechuudha. Kanaaf Aliin bara baraan nama onnee keenya keessaa baduu bara onnee saba keessaa baduu miti bara nama bara baraan yaadatamu walaloon isaallee bara baraan jiraatu jechuudha. Kanaaf Aliin nama akka salphaa namni dhugaaluun nama guddaa ol tokko jechuun bara dukkanaa biyya san keenya afaan Oromootti sirbuun salphinaaf qaanii ta'e tokko keessatti kan sirbee kan qabu sirba Oromoo mul'isa keessaa Aliin nama tokko jechuudha. Kanaaf Aliin of biraa dhabuun nama nu gaddisiisaa saba Oromoo hundaa gaddisiisaa waan lubbuu isaa jeennataan haa qananiisu kan jedhu qabaa galee kan Galatoomii akkuma Leenjisoo illee Bayyaan jettetti Dr. Alii Birraa, Muhammad Alii Birraa nama sabboona tokko. Nama sabboona guddaa qabsoo Oromoo keessatti warra kaawwan isa bira darbee deeman ituma jira. Sagaleen isaa, sirbi isaa, weedduun isaa tokko jaalala irratti, tokko waan biyyaatti kun immoo guddinni irratti waan rarrabu. Afaan Oromoo duwwaan utuu hin taane afaan torbamoo afaan jahaan kan inni weellisaa ture. Xiqqummaan biyya keenyaaf dumbaan hin dura afaan Oromoo biyya sanitti afaan Oromoo sirriitti hin haasawamin afaan Oromoo haasawuun dhoggaa bakka ta'etti sagalee isaa dhaga'uuf galgala reediyoo dhageenye gurratti qabannee weellisoota isaa shurururuu akka jiru kan hin dhageenye ture. Waliin guddanne. Baay'ee gaddisiisaa, baay'ee gaddisaa. Koominitiin hundumtinuu biyya alaa warri jiran, biyya keessas warri jiran sabboona hundumtinuu waa'ee
qabsaawaa artistii Alii Birraa amrii ta'u irratti baay'ee gaddina. Warra isaatii jajjabeenyaa kennu jennaa. Sagaleen isaa, gorsi isaa, wanni inni uummata Oromootiif dabarsu hundumti onnee keessaa akka hin banne hin yaadan. Ayyee ka galatooma marii kennatti seennaa akkuma as mata duree keenya kanaan argitanitti wanni har'a irratti haasofnu waliigalteen mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baaftuu uummata Tigraay yookiin TPLF jidduutti torbaan darbe ta'e nagaa buusuu danda'a akka jiru irratti marii goona. Mee kanarratti gabaabamatti akka uummanni keenya dhaggeeffattoonni keenya waan kana hubatuu danda'uuf mee gabaabsutumaanii maal irratti waliigalan waliigalteen sun ijoon waliigaltee sanii maali? Obbo Leenjisu. Ila galatoomi. Waliigalteen jara itti waliigalani salphama waa tokkoof tokko jechuun dandeenya. Lamni hundaa nagaa bara bara amma jalqabanii nagaa bara bara jiraata akka ta'e biyya san keessa jidduutti uumuu kan jedhu isaan jidduutti. Qawween rakkinni yoo dhufe qawween walitti deemuun dhaabatuu qaba. Afaan gadheeni ololaan walirraa dhaabuu irra nagaa walitti dubbatanii nagaan rakkoo hiikkachootu irra jira kan jedhu murteessuma irra gadi gahan. Kanarratti amma yoo ilaalte galii isaa kana galii jedhaannee objektiif jedhu galii isaa kana. Achi booda kaayoo isaa maal jedhu kaayoon akkamitti seera biyyaa akka ulfeessan seera biyyaatiin akka buluu danda'an. Akkasumas seera Afrikaalee chaartarii ulfeessuun akka galii waan nagaa irra hundaa walii hojjetu kan jirra walii galan. Achi sadaffaan ammoo kan gara biraa ammoo artikiliin kun artikila 6 qabaa 16 keessaa tokko ni tana waan kan jedhu hidhannoo hiikkachiisuu jechuudha. Namoota hidhatan kana hidhatanii lolaa turan kan hidhannoo isaanii guyyaa 30 keessatti meeshaa guddaa fi xinnaallee hiikkatuun akka irra jiru hiikkachiisuun akka irra jiru isa hiikkatanii warra hiikkate kana sabatti dabalanii sirna nagaan jiraatu ka hojjaa qaba hojjaa ka bizeesii bara bizaatti ka waraana barbaadu waraana galee gara garaanii sadarkaa hawaasummaa keessa hawaasummaa akka makamanii nagaan jiraatan godhuu akkaataa sadarkaa isaatiin kan jiru. Kanaaf guddinni isaa nagaa buusuu kan jiru irratti walii galte jiru. Jidduu isaaniitiin nagaa waliin buusanii nagaa waliin jiraatu kan yaadu wanti ilaalame. Waa hedduuf keessaa qaba. Fakkeenya waan kana akka irra kaayantu jira. TPLF maal godhuun akka irra jiru addatti lafa godhanii kana godhuu irra jiru yaani kaantu jira. Mootummaa illee maal godhuun akka adda adda qootanii lafa kaa'anii jechuudha. Guddichi isaa gara waraanaa deemuu isaa nagaan fixachuu rakkinnoodha nagaan fixachuu kan jiru guddichi galee. Hedduutti lafa kaa'ameera garuu dhumarratti yoo ilaalamee namni jiru waraanaa walitti deemuu irra nagaan fixachuu garaagarummaa kan jiru guddichi walaallee jennu jechuudha kana jechuu barbaada. Baay'ee obbo Amaanueloo isinoo akkamitti hubattanna gabaabamatti. Yaa dhugaadha walitti dhufanii walitti haasa'uuni gaarii ture duraan itti yaadamee utuu namni hin du'in utuu diinagdeen hin badiniin dura utuu taa'anii karaa nagaatiin du'aatanii bakka tokko gahuu hin danda'an jedhee abdii qaba. Haa ta'u malee waggaa 2 booda wanti baay'een badee booda qawwee hiikkattee lafa kaayaa qawwee hin dhukaasnu karaa nagaatiin teennee rakkoo keenya haasofna akka jedhu kun yaadaan gaarii haa ta'u malee amma akkuma obboloonnis kana waan 15 katabame kana keessa tokko irra deebinee yoo laalle tokko irra deebi'aa haa ta'u malee waan 10 wayii yookiin waan 11 wayii ta'a kan jedhu gaaffii kaasuu danda'a. Wanti kun akka isaan jedhanitti akka isaan katabanii kanatti ta'a kan jedhu xiqqoo nama muudate namatti hin tolu maaliif
wanti hundinuu akka isaan itti kaanii dura dursee tokko lama sadii ani akka itti kaaniidha. Wanti hundinuu mootummaan akka waan hundumaa abbummaa yookiin olaanummaatti akka qabootitti taa'ee jira. Warri kuwwanoo warri kanaan dura isaan waliin ture yoo akka biyya Maqalee keessatti kumaa ta'aa jira kunniin maal isaaniiti? Yemmuu deebitee ilaaltu tokko tokko irratti waan hin taane hagam walta'uun kunii chaappaa walitti farramuun kunii hagam gaariidha. Garuu hojiirra oolaan sun ammoo waan biraadha. Kanaaf mee hin walaallaa yookiin guyyaa 20 guyyaa 30 booda egaa dhukaasni yoo dhaabate garam deema san booda erga kudhaan dhukaasni dhaabate booda garam deema jedhu gaafa dhukaasni dhaabate san booda laalla jechuudha. Ammaaf garuu yaadaanii gaariidha. Wanti katabame sun gara guddinaatti mootummaa Abiyyii irra geeddara jechuudha akka dubbisee argite. Ayyeeka akkuma isin marri jettanii lolli kun waggaa 2 fudhate. Gaafuma waggaa 2 guyyaan tokko hafuma akkasii waliigaltee kana godhan. Waggaa 2 kana guutuu araaramuu didaniitiin lola yeroo 2 walitti deebi'aniitiin jedhan. Maaliif yeroo ammaa kanatti gatta'aniitiin hin araaramna jechuuf maaliif yeroo kana filatan? Maaliif amma dura ammaa didanii dhiibbaa akkamiitu dhiibbaa alaattu irra jiramoo maali jettanii yaaddamee gara TPLFiitillee gara mootummaatillee wanni amma isaan dirqeetiin yeroo ammaa kanatti eega akkuma reef jettan namni hagam dhume qabeenyi hagam dhume booda araaraaf deeman maali jettaniitiin yaaddamee boleen jisu. Waa tokko beektaa hubatu nurra jira siidha maaliif araaramanii dura maaliif durumaanumaa wal lolanii maaliif dafanii araaramuu dadhabanii amma maatti godhe kan jedhu kun gaafii guddaa tokko. Gaafiin isaanii maaliif wal lolan kan jedhu irraa ka'a. Gaafii wal lolan dhugattuu yoo laltee jette lachuu warra waliin ture. Warra waliin ture irraa akkuma beekamu ijoolleen dargaggoon Oromoo qabsoo kan goote irraan ijoollee hedduu dhumteeti. Ijoollee kana addunyaan illee dhiibbarra godhe irraa kaanaan jarri gurguruma isaan waliin jirutu gubbatti ba'e jechuudha. Amma rakkinni dhalaate irraa haga baaniin booda ka irra baay'ee ulfinnaan kabajaa walii kennuu hin dandeenye. Ka irraa baay'ee ulfinnaan godhana baay'ee irra isaan irra itti darbillee kabajuu hin dandeenye. Kuni aadaa jaraa irraa dhufa argitee. Ka wallochiise aadaa jaraati. Maaliif ka fudhate sun kuni ka moo'ate sirna Abashaa keessatti Abashaa keessatti itti amantu. Seenaa isaanii keessa akka arginu mootummoota isaanii ka darban irraa yeroo dheeraa irraa darban irraa dhufee yoo ka arginu ka hinnaan abziiroo isaan waan jedhamtu jiru. Ka moo'ate humnaa hundaa ka moo'ate waa hundaa argata. Ka moo'atame waa hundaa dhaba kan jedhu walii galan. Moo'atuu fi moo'atamu irratti amanu. Kanaaf waliin deemam nagaa waliin jiraatu odoo danda'anii kan irraa bu'e akkami irraa bu'e aangoo sanitti deema jechuun waraanaan dhufa jechuudha. Kan irra jiru illee sitti dhiisuus kan wajjin qoodamu diddaa sammuu gidduu kana waliin deema jechuudha. Kanaaf aadaa isaanii kun jechuudha. Humnaan foraatuun tokko mo'atamu aadaa isaanii kan keessa jiru jechuudha. Aadaa Abashaa kana keessa jiru. Abashootuma akkuma waliin deemaa deebi'ee. Kanaaf amma argaa jiru maaliif adda deemu kan jedhu akka hin dandeenye argallachuu. Ka irraa fudhadha deebee irraa fudhadheellee akka deebee hin dandeenye irraa fudhadhuu hin dandeenye. Ka irra jirullee akka deebee kuffisee akka duriitti jiraate waa hundaa dhuunfatu akka hin dandeenye arge. Waraanni kan jidduutti ka dhume daa'imni diqqaa guddaan dubartiin ulfi jaartii kan dhume kana kan jenne dargaggoo dhume kan jenne jidduu aangoo isaaniif wal barbaadan kana jechuudha. Sabni nagaa akka itti dhume humnaa waraana gama lachuyyuu oofame dhume bu'aa tokkollee gaamuu hin dandeenye jare kun tokkollee akka barbaade godhuu hin dandeenye. Kuni addunyaan illee dhiibbaa guddaa irra isa duwwaa miti. Isa irraan kan ka'e karaa mootummaatiin yoo ta'e dhiibbaan ikoonoomii irraan ga'ame kana kan jenne. Hammeena dhaabadhaa irraan ga'e sabni akka wayitiin kan hin miidhame sabni yookiin investimentii kun ni dhaabate. Namaayyuu akka mindaa kaffaluun sadarkaa dhaabamuu dhagaye. Maaliif
Lakkinni kun hundi hundaa gara waraanaa deema. Waraana deema. Ka qotee nyaatu, ka qotellee lafa qotuusa irraa fuudhanii gara waraanaa deemsisan. Nyaatu kan lafa qotatillee beeluu deebi'e. Kanaaf akkuma hunda gara mootummaa irraallee gahee garaa kaaniinillee ammoo harka dhumuun namni beelaa sun achitti illee akka beelli gara biraa dhume harka dhume beelaan. Waraana duwwaan utuu hin taane beelaan nama yeroo namni midhaan ta'u argatu ijoollee ofii gurgurate bari'an. Ta'e biraa nyaachisuuf ta'e sadarkaa isaan ganeeruuti Tigraay keessa. Kanaaf achiin lammaffaa ammoo dhiibbaa guddaa isaan irra godhe wayyaanee irra godhe bakkee balana aangoo irra turte fira tokkollee hin baafanne. Ollaa hundaa waliin nyaatee naannoo biyyaa nama biyya hundaanuu kaan ciniintee hunda gadoo itti murate. Amaara waliin gadoo galte, Affaarii waliin gadoo galte, Eertiraa waliin gadoo galte, Oromoo waliin gadoo galte, namuma isii wajjin dhaabbatte yoo isii godha dhaabatu sabni hundaa. Kanaaf inni nu guddaan isaa akkami akka danda'an dhagoogan. Kana irraan kan ka'e daangaan isiin dursuudhaan dhuftillee warri mootummaa hinnaaluudhaan irraa hin cufan. Gara alabaa waliis meeshaa ala argatuun dhiibbaa guddaa irraa fide jaratti jechuudha. Kana hundinuu kan dhiibbaa irra uumeettoo karaa wayyaaneetiin fedhee fi karaa mootummaatiin loodhaan addunyaa irraalee dhiibbaa guddaa dhufu ikoonoomii saankshiinii dhufuuf gargaa qophee bakka hundaayyuu ikoonoomii irraa dhaabbata akkuma beektu Ameerikaa yaaduu agaa'u ka Jaffaa jaakkeetti waan beektu bakka hundaayyuu addunyaa irra qaban dhiibbaa guddaa irra godhe waan alaayyuu argatu irratti ka keessa akkas ta'e kun hundaa dhiibbaa waa irra godhee dhiibbaan kun jala lachuun akka barbaadan san argachuu waan hin dandeenyeef waliin dhufanii waliin nagaa buufatuun kan furmaata hin qabne ta'e itti mul'ate gamadachiinuuf. Kanaaf walitti dhufanii hiika gara araaraa kan yeroo wanti deemaniif kana malee akka fedhii isaanii wal mo'atu tokko waasee tokko dhabamsiisu san godhatu gamadachiinuu waan hin danda'amin waliin jiraatu nagaan hiikkachuu dhiibbaa kan hundaarraa kan ka'e odoon jaalatiin kana dhufanii kana walitti dhufan jechuun nagaa kan geeffatuun namoonni kana fudhatuun addunyaa biratti Afrikaa irraa dhiibbaan irra jiru gara guddaa ture kan hunda arganiitiin garas deemuun gara nagaa deemuun barbaachisaa kan ta'een garasi socho'an jechuun dubbii dhumarratti. Obbo Amaanu'eel wanni irratti edaatan jira dhiibbaa kan fakkeenyaaf Geetaachoo Raddaa wanni jedhee wanni araara kana fudhanneef qawwee hiikkachulleef wanni tole jenneef uummata keenya yoo nageenni kun uummata keenya baraarsu taate uummata keenya baraarsuuf ka jedhu. Kanaaf gara mootummaa aatilleen akkuma obbo Leenjisoo jedhan qabeenya harkaa dhumee diinagdee fitanii kana tura mallaqa dhabaniiti gara kaanilleen akkasi maal jettumee kanarratti isin. Yaa dhugaadha akkuma obbo Leenjisoo jedhe mootummaan wayyaanee waggaa 27 finnaa biyya san bulchaa ture nama baay'ee cimiineera saba baay'ee cimiineera. Sabni ammoo san irraa hin irraafatan. Keessattuu daangaa irra warri jiran warri Amaaraa mootummaa Gildiliin Amaaraa sunii fi warri Eertiraa akkuma inni jedhe lola san booda akkaamaa walii qaban. Lammaffaa ammoo eenyu isaaniif warri mootummaa irra jira kunniin obboleewwan. Waliin hojjetaa turan, waliin saamaa turan, waliin daadhii naqatanii waliin dhugaa turan. Ijoollee keenyaa, ijoollee Oromoo, ijoollee saba biraallee maniidhaatti warra duguugaa ture kan warra ajjeesaa ture kan. Uummanni kun gaafa deebi'ee walitti qabu akka salphaa wal bira taa'ee walitti naasawu. Maaliif yoo jette balleessaa kaanillee kun hin beeku. Wal beekan sirriitti waliin dhugaa waliin turan. Waggaa 2 maaliif turanii kun illee kaan balleessuu barbaada maaliif dura namnatti dhufee hojii isaa waan beeku yookiin hojii kiyya waan beeku na balleessaa na himaa kana ka jedhu. Waggaa 2 turooni mootummaan Abiy kaarra jiru mootummaan bilchiginnaa kun
baay'ee karaatti cufe. Karaa kibbaatiin ta'e, karaa kaabaatiin ta'e jarattiin maramu. Inuma bakka itti baatudha. Gargaarsa biyya alaatii argachuu hin dandeenye. Karaa kamiin galu? Karaan itti cufame. Horiin isaan dursaamanii biyya alaatti galfatan hundumtinuu gatii hin qabu. Meeshaa waraanaa ittiin bitattee biyyattii ittiin galfattee saba kee yoo filachiiftee hin lolli. Namummatti olaan kuftee waraana baay'ee qabu. Garuu meeshaa waraanaa garuu akkanatti fakkaatutti karaa diroonii kanaallee mootummaan baay'ee waan isaan miidhee ture. Waan baay'een qabanii kana ilaalanii akka isaan hin beekne waan beekaniif mee yoo beelaanillee amma nu ajjeesaa waan jiran yoo nyaatallee yoo argate uummanni keenya kana caalaayyuu akka hin duune akka hin dhumne mee nagaa buufnaa nagaa kanatti hin deemna jedhanii haayiraarkiin isaanii jecha komaandiin isaanii waan wal taa'ee wal bira dhufee waan haasa'inatti fakkaata. Geetaachoo Raddaa durii mootummaan Abiyyi ajjeefneerra jedhaa garuu isumatti dhufee tammillee negosheetii godhee haasaa jira maqaa TPLF-tiin. Akkanatti fakkaatutti lubbuma isaan of jiraachisuuf saba isaanii jiraachisuuf maaliif mootummaan Abiyyi illee yoo ta'e uummata fixuu irratti hojjetuu dandeenya. Kana waan beekanii fi marfamaniillee waan jiranii fi uummata isaanii tasgabba'uuf xiqqoo natti fakkaata. Kanuma natti fakkaata. Hayyeeka waggaa lama booda araaraaf ta'anii jiru. Yoo laaltaniitiin jechan nama baay'eetu du'ee nama baay'eetu wannoo jedhee waa hedduu waliin jedhanii juntaa jedhanii maqaa itti baasanii juntaa kana hiddaan buqqisuu qabnaa kaansarii naqarsaadha jedhee Abiyyuu dubbataa ture. Uummanni illee immoo akkasuma dhugaa itti fakkaateetiin haga juntaan awwaalamtutti jedheetiin uummanni qabeenya isaa bachoo ta'e maal ta'e mallaqa ta'e irra deemanii uummata miskiina kana guuranii ijoollee isaallee oofanii itti fichisiisan. Kan hundumaa eega godhan booda bakkuma dursan itti deebi'anii TPLF illee mootummatti deebiteeti mootummaa san keessa galteetiin bulchuuf ka deemtu. Waraanni ammina hiikkachiifna jedhan kun illee milishaa ofii TPLF illee ta'uu baatu Tigraay milishaa ofii qabaattee poolisii ofii qabaattee bakka duritti deebi'u. Uummanni kun hundi dhumuu lubbuun nama kanaa hundi dhumuu maali kun argitee akka nama tokkootitti gara mootummaatillee ta'e gara sanirrallee ta'e amala isaanii kana kan hundumaa wanni godhaniif kanumatti deebi'uuf yoo ta'u taate akkamitti ilaaltu maal argisiisa? Jara lamarraayyuu xabiyaa amala isaatirra maal argisiisa? Kanarraa immoo maal barachuu danda'a uummanni illee? Akkuma amma jedhe aadaan aadaa semeetikii jedhuu danda'a. Aadaa semeetikii jedhuu dandeenya. Habashaan semeetikii part of semeetikii tokko keessa waan ta'eef akkuma amma jedhan seenaa isaanii keessa nagaan ta'anii asirratti hin jiru. Addunyaa irra argita. Biyya Arabaan argita. Abbaa ongubbaa waa hundaa dhuunfatee qaba. Haga irra du'utti irraan bu'u. Yoo ta'e ilma ofii intalli dabarsa malee. Ka argitu seemaatikii kana ulfatta argita. Seemaatikii kana keessa haga ammaa akka baay'ee jettee argitu yoo jiraatu Israa'el. Maaliif jaarraa dheeraa faca'anii addunyaa kana keessa aadaa addunyaa kana fudhatanii yoo biyyattii sana deebisee yuunaayitid neeshin ijaaru. Aadaa addunyaa kana fudhatanii waan galaniif humnaa waliin deemanii wal fixuusanii dhiisanii kun aangoo turaa walirraa seeraa walirraa fuudhaa deemti. Gangara biraa akkuma yoo argitu biyya Arabaa yaa'an akka isin biyya gootu nama tokko yoo dura dhaabatame hamma ilma Saawudii akka kashoogii dhattee biyya ambaatii qabdee ambaasii keessa qaltee goga akka quunciftee qobboo ajjeesuudhaan qaltee wanna beeteessu qalqala keessa turtee biyya seensite. Hagana hammaatu jechuu aadaa isaanii beektaa. Walitti kennuun hin jiru. Humnaan jiraadha. Ka qabe gadi dhiisuu irra. Ka Habashaa kana argite. Seenaa isaanii irra. Nu maaliif akka waan akka jennu akka Oromooti baadaadhaan. Oromoon isaan jalatti hin kufiniin dura aadaa qaba. Sirna waan hiikata. Haguma isaan durattuu nama biraa osoo beennu anaa of keessa guddadheetti. Ani naannoo Arsiiti guddaa. Guyyaa tokko Arsiin magaalaa kun nama dhaqee beeku nama karsas ofiisi. Gamoo dhabuu dhiisi wal loluu dhiisi. Yoo gara mattaa'ee manguddoo jira mattaa'anii fixatu.
إنسان بيكون يجيله نعم آداك إن أكمل نمني جرا ما الرابرة إنسان تجرا آداك سبوة تجرا برابر الرجيم يجوا وفهم تساني كنو آداك جرباتي واهي كتوني جرا كنجلو وفهم إيبا كمينو هاتو سامني جرا برا هنا كيجان إنسان الرا هم بينام إنسان الرا دم إنسان الرا كنال واللولين أو جسم جدو يوتا نجا فتاة من الرابرة نمني قتاي فتاة أو إنما تفيجن نمني كون نجا فتاة توين وتدي دمجرو قالوا ما سير أساني كيساتي يو نبان قاوة سفيم ورانا سفيم سهيروف سفيم من هدا ستون إن بيتا وانتات الهندا كوني آباتي ناما هيرو نمني مرقا كبا سامني توقو مرقا كبا أكا سبا نام توقوتي أكا سبا وهم بربادي سيدو باتي ناقا سوري فتاتو هندان دام جاري أمالو دان دام إرجا كان بارو إرجا جد همني كيسا إيسانو نمن قاو كجرو بارو جاري نمنوني يوكي إسا أمانات رأي كوني هذا سني أمانان هندان دامو كجرو بارو إرجا جد نمني ركو فيكا وان فيكا أدندا كان قبائي وان فيكا والبيرا كايته ولي مراته بكيت ولي قالي أكاتا ولي قالي نان فتات إرجا كوني بارو سوا كأرقامو كانوا إساتو أفي أباشام كبارو إرجا كانوا Oromoo faaraa miti kun isaan namni akkamitti taa'ee jaarsummaa fixata kan jedhu rakkinni guddaan baruun irra jiru kana barti abashaan kan jedhu abdii godhaan jechooti gama kiyyaa hin ta'afi ta'uu isaanii hin beeku kun aadaa isaanii waan ta'eef. Ayyee Obbo Amaanuel amma lola kana booda lolli kun Tigreen yoo waraana hiikkatteetiin jette wanni marruu dhume nagaa inni bu'aa warra jedhutu jira. Kanaaf mee kanarratti odoo nageenni eega Tigreen waraana hiikkatte eega Tigreen Abiyyiin araaramte nageenni biyya san keessatti hin bu'a gaafii jedhu sin gaafadha. Gaafii kana odoo hin deebifne dura mee viidiyoo tokko haa laallu waan warri biraa jedhu dhageeffattanii san irratti yaada kennattanii. ወንድማገኝ እንግዲህ እኔ የኢትዮጵያ ችግር ህወሓት መሳሪያውን ያስቀመጠለት አብቅቷል ብዬ አምናለሁ። ማለት ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ይሆናል አይደለም። ትልቁ ችግር ያ ነው። ሸኔ እንግዲህ መጥተው በሰልፍ እጅ የሚሰጡበት ጊዜ ሩቅ አይመስለኝም። ምናልባት የሆነ ከተማ ገብቶ ፎቶ ተነስቶ መውጣት ትግል ከሆነ ሊቀጥሉ ይችላሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ ህወሓት እስከሌለ ድረስ ሸኔ ያለ ብዬ አላምንም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያ የሸኔ እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን በመንግስት መዋቅር ውስጥ ሆኖ አንዳንድ በጣም የሚገርም ነገር ነው። መንግስት መዋቅር ውስጥ ሆኖ ህወሓትን እንደ ጣዖት የሚያመልኩ ሰዎች አሉ። ዛሬም ጭምር ህወሓት ለካ ይሸነፋል፣ ህወሓት ለካ መሳሪያ ይፈታል ብለው ዛሬ ግን በደንብ አድርገው ራሳቸው መቶ ከሂደቱ ጋር የሚያስማሙ ሰዎች እንደሚኖሩ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም ህወሓት 27 ዓመት በደንብ ስለቀጠቀጣቸው ከእግዚአብሔር በታች ምናልባትም ከእግዚአብሔር በላይ የሚፈሩት ቡድን ነበርና ለካ ትጥቅ ይፈታል፣ ለካ እሱም እንደ ሌሎቻችን ለሰላም ይዘጋጃል ብለው አስበው ከሸኔም ከሌላ ጽንፈኛም አዲስ ከመንገድ መሪ ሆኖ ከመጡ ከአማራ እንትኖችም ጋር የሚገናኙ ሁሉ እነሱ ሁሉ አርፈው የሚገብሩበት ከሂደቱ ጋር ተስማምቶ የሚቀጥሉበት ነገር ይመጣል የሚያለው ሸኔ ምናልባት ልጆቹ ምናምን ይቅርታት ገብቶ እንዲገቡ ማድረግ እንጂ ብዙ ትርጉም ያለው ነገር አይመስለኝም። እንዳፈ ያርገው ግን ያው ባለስልጣኖች መካከል ዶን ቦስኮ የህወሓት ኢህአዴግ ካድሬ ማሰልጠኛ ውስጥ አብዛኛው የተጠመቀና የተመለመለ ሰው በአንድ ጊዜ ያንን አጥቦ ለማውጣት አስቸጋሪ ነው። በዛ ነው በምላሳቸውና በድርጊታቸው የተራራቀ ስራ የሚሰሩ። ግዛው 30 ሰከንድ ልስጥ። ዛሬ ዘግተን ስለጀመረን ባላገሩ ላይ ከዚህ በላይ መሄድ አንችልም። 30 ሰከንድ በዚህ ጉዳይ ላይ the only thing ምለው የሲሳይ የሸኔ ብቻ ሳይሆን ከይቅርታ ጋራ እኔ ከዚህ በፊት ደጋግሜ እንዳልኩት ኦሮሚያ ነው ተወልጄ ያደግኩት። ዘመዶቼ በሙሉ ኦሮሞዎች ያገቡ የኮራው ሰው ነኝ። ነገር ግን ኦሮሚያ ብሔርተኝነት በተለይ ስርዓቱ ስለሚጠቅመው በሸኔ የሚገፋው በአንዳንድ የብሔር ድርጅቶች የሚገፋው የኦሮሞ ብሔርተኝነት ይሄንን ከፋፋይና ያረጀ የህወሓት ህገ መንግስትና ስርዓት ወርሶ ለማቆየት ትልቅ ቻሌንጅ ነው ብዬ አምናለሁ። ሌላ ጊዜ እንከራ አየራ ገተኒ ኩንካ ወሬ ገረብራ ጅዱ ኢስላቹ አፋን አማራ ኢምቤይተኒ ወራ አፋ
afaan kanan dhageenyeef wanni inni jedhe gabaabamatti wannoo jechuufi yoo Tigreen waraana hiikkattee hidhannoo hiikkatteetiin jette rakkoon biyya sanii dhume jedheetiin yaadaa jedhee dubbateessaayi mara guutuutti illee ta'uu baatu in hiikkataa yoo TPLF hin jiraatin shaneen hin jiraatudha adda bilisummaa eenyu waraanni adda bilisummaa Oromoo hin jiraatudha sun rakkoo hin qabudha. Kun illee immoo kachee ta'eetiin jedhe warri sabboonummaa Oromooti kan mootummaa keessa jiru sabboonummaan Oromoo kun akka gaarii hin taane sabboonummaan Oromoo kun rakkoo tayaa nagaa fiduuf rakkoo tayaa jedha mootummaa keessatti galanii sirna wayyaaneen addaan qoqqoodde san qabatanii saniin guddatanii kun keessaa ba'uun yeroo fudhata ka jedhu gabaabamatti warri garri biraa ka yaadatiin jedhu amma Tigree kararraa qabsiifne ka itti aanu dubbiin gara deemtu gara Oromootti dacha'u isaaniiti jecha sirni wannoon sunillee haabatu jecha bakka duritti deemna jecha kanarratti mee marii kenna gara lammataa kan Oromooti irratti xiyyeeffannaa kanarratti obbo Amaanuel maal jettume? Maal galatoomii eenyu ka haasa'u eenyu ka dhagahu isaan eenyu walumaa jarri amma haasaa jiran kun beekna yeroo wayyaanee mootummaa irra ture wayyaanee kana jiru akkuma waaqaatti warra ilaalaa ture sanii mitiire isaan waliin hojjetaa ture warri mootummaan Amaaraa ka wayyaanee waliin ijoollee Oromoo naasa mootummaa keessaa jiraatu malee bal'inaan warruma Amaaraati yeroo Mallas mootummaa irra ture key positionii bakka silxaana guguddaa qabatee ajandaa isaanii warra deemsisaa ture warruma Amaaraati sanammoo irraanfatan isaanii afaan Oromoo akkam baratan jedhanii yeroo dubbatan jarri kun haa ta'u malee meelaan waggaa lama hundumaa diinagdeen badee namni du'ee maqara leenjisoo jedheen isaanii miti jara kana kasirraa aree dhiiga ijoollee Oromoo kana irra deebinee isaanitti hubachiisa erga ijoolleen Oromoo kuma meeqa du'an booda faannoo jedhanii wal fakkeessuudhaaf simbira dhaabanna jechuudhaan dhufan malee dhibbatti mootummaa san jijjiirraa har'a kunoo mootummaa bilchiginnaan itti boonu kan ijoollee Oromoo shamarran ijoolleen Oromoo dardarri biyyiitiidhaaf mataa isaanii kennanii jijjiirraan kun dhufu jijjiirraa haa ta'u malee isaan haa jedhani malee jijjiirraa hojiituun argine nuyi haa ta'u malee leelaati waan baay'ee biyya kanatti mala hindsight 2020 jedhu miti darri afaan Amaaraa afaan Ingiliziitti naasa waggama sadii keessatti irraa kan argite yoo ati biyya san keessatti karaa nagaa yoo mootummaan tokko wal bira taa'ee mootummaa dhiisiitti wal mumti baalabbaataa warrumti kunoo lafarratti wal mummutti yeroo hundumaa qawwee fuudhanii walitti hiikuu malee karaa nagaati yoo wal bira taa'anii haasa'anii beekan mootummaa nagaan bulchuuti. Ilaalimee amma muummicha ministeera gaafa inni mootummaa irra dhufu waan baay'ee waan gaarii haasa'e. Namni iyyuu itti gammadee ture. Namichi kun nama barataadha. Maqaadhaaf kunoo wati biras waan baay'ee waan gaarii dubbataa jira. Namoota mana hidhaa jiran hiike. Ka biyya alaa jiran biyyatti akka deebi'an jedhe jechuun gaariidha. Garuu ammoo sanbooda maal jedhe deemee ummata kana hin balleessinaa jedhe. Naqarsa jedhe. Afaan tokkoon waan gaarii haasa. Afaan biraatiin ammoo waan sabadii haasa. Kana innaa ilaaltu kan keessatti nageenyi dhuma jettee hin yaadu. Jarri har'a kun amma haasaa jiran kun shanee kan jedhanii uummata Oromoo wanti isaan itti himaa jiranii akkaa yoo wayyaaneen harka kennattee qawwee isaanii lafa kaa'anii biyyatti galan. Abiy wanti isa godhuu isa barbaachisu mootummaan isaa uummata Oromoo dhaqee fixuu qabaata. Isaan advokeetii yookiin haasaa jiran.
manni keenya kana beekuu qaban salfiidhaan haa dhufanii jedhee miti meelaalla yookiin salfiidhaan haa dhufanii yoo biyyuma isaanii keessa mootummaa Oromoo dhaabnaa biyya keenya keessatti akka keenya afaan keenya guddifannaa biyya keenya keessatti Oromiyaa san keessatti uummanni nama barbaade filachuu barbaadudha. Ka fedhe filatee kaan irraa buusee nagaa jiraachuu barbaadudha. Guddinni achi keessatti jiraachuu barbaadudha. Malee biyya Tigiree dhaqee mootummaa kana hin fudhanna. Biyya Suudaanii biraa achi gadi dhufatti Giriikii biraa dhaqee mootummaa kana hin fudhanne ijoolleen Oromoo ta'e warri takkaa wal dubbatee jiru. Rakkoon biyya Oromiyaa keessa kutaa Oromiyaa keessa waan jiru. Ijoolleen Oromoo karaa mootummaa irratti jiru. Isaanii mormu karaa nagaadhaan taa'anii yoo haasa'anii biyyaan biyya isaan keessa nageenyi dhufa jennee garuu nageenya waa'ee nageenyaa kan nuufaaf waa'ee nageenyaa kan nutti himu waa'ee nageenyaa kan nuu dhaabatu mootummaa Amaaraatiin yookiin lafa galaatee warra Amaaraatiin saba Oromootiif nagaa fidachuu danda'a. Isaan waan fedhan haasa'an maaliif jibba saba keenyaa waan qabaniif. Asli jibba guddaa nurraa qaban. Akka nu dhumnu barbaadan. Biyya isaan keessatti afaan Oromoo lammata akka hin haasa'amne barbaadan. Mootummaa kanayyuu karaa kaaniin arrabsaatu jiranii. Kuni mootummaa Oromoo kan maqaa meeqamee kan maqaa daabbootti kennaniidhaan isaanitti yoo galeef ummati sun galleef malee. Kana innaan beeku dhugaa nageenyi biyya san keessatti hagam dhufaa nama sodaachisa nama yaadachiisa. Nageenyi maqalee dubbatti hin qabu. Nageenyi handhuura biyya san keessatti Oromiyaa keessatti duraan dursu achitti dhufuu qaba. Nageenyi handhuura keessatti hin dhalanne akkana qabsaati bakka hundumattuu hin deemu. Kanaaf duraan dursee mootummaan amma irra jirullee erga isaan waliin mari'atee booda deebi'ee uummata Oromoo waliin saachabseen maqaa shani jedhaan maqaa daabboo namatti baasan kanaaf taa'ee karaa nagaatiin biyya keenya akkamitti guddisnaa maaltu nu wayyaa maaltu nu mala jedhanii walitti haasa'uu qaban. Kan kana fakkaatu wanti karaa nagaa biyya san keessa deemuu hin danda'amu. Ayyee obboleen jisomee kun ka gama tokkoon warri Habashootaa haa jedhanii gara Oromootiin immoo yeroo baay'ee ka waa'ee araaraa kana dubbatu kafaa'uudha. Kafaa'oon dhiyoo tana ibsa baasee ture. Ibsa baasisan keessatti illee kuma dur jedhu san jedhee mootummaan Tigree waliin nagaa haasaa akkasuma warra Oromoo kana walilleen warra loltuu Oromoo waliin illee haasa'uu qaba akkuma jara waliin haasa'uu jedhe. Ammallee wanni jedhee Tigree callatti araarri bu'eef araarri bu'uu hin danda'u. Kanaafuu iyyuu warra kana walilleen araara buusuu qaba ka jedhu sanuma irra deddeebi'aniitiin dubbatan. Isin hoo akkamitti ilaaltumee araara warra wannoo kan waliin hin barbaachisa loltuu Oromoo kan waliin hin barbaachisa jechuun amma tokko dagachuu kan qabne yeroo ammaa kanattuu iyyuu jara gama kanaan mootummaan jara kan waliin araaramne araara buusaa araara jaalanna jedhaa yoo maraa dubbataa jiran odoo kana jedhan immoo intarneetii kutanii neetwoorkii kutaniitiin biyya Oromiyaa keessatti dirooniin yoo haga dhiyoo tana ga'uttuu iyyuu tumaa turan karaa arbaa guuguu kana irratti amma torbaan darbee alamuu simee dhaqee arbaa guuguu guuturra neetwoorkii kuchisiiseetiin uummata Oromoo deemaa jira. Lola dho'isaa silent waritu deemaa jira akkuma Tigree san keessatti kanallee mee kanallee uummanni akka beekuuf akka hin daganne kanarratti illee jajjabeessati mee obbo Leenjiso maal jettu isin nageenyi dhufuu danda'a. Ka biraa immoo rakkoo ka ta'e warra lolu kana immoo mootummaan mataa isaatii rakkoo qaba. Mootummaa argitee abukaattoo nama dhugaaf dubbatu ajjeesu. Mootummaa warra abbaa murtii hidhu. Mootummaan rakkoo nagaa uummata dhuggamoo warra lolu kana. Warri lolu kun waan baaniif qabu. Mee kanarratti waan jettan jedha.
قالت إيه أبشان هوي فيها صفت هويك ما صفت هوي ثاني ما صفت جتوا نام هوي فيها صفت سينا الرجال برني تجري أنا ولين تراني وقاد الدم تربة بلا نابته بيكا وقاد الدم تربة بارنا إسان ولين ترى سديد نابته بي أورو وإسان قرانين بيت من هدا أفا أورو دبل أورو أدكما تمام بكبوتين كذا كدومي هرسا ديرا وانغوتين بينامتي إجولة كنا جاهل كنا تربة في تيساني ولين تراني متي برسان كان نابته إسان جدو نابته غارو جدو إسان جدو نابته نمان غارو إمبارسان كيسا نابتين جندو نقامتي كن جيتشو لبعدين ورما درا ولين ترى ولين ديبه جيتشو ورما درا ولين نما فاقات نما ورما تاي سبوت غرمان بيدات سامات قبين إساني سامي أكو في بدات إسان ما ولين ديبه أما جيتشو كان في وانت جيجيرا من جيو جيجيرا مجيرا يوتان إسان لما جدو أكدوري تتي ولين ديبه نجيتشو يوتو ديبو دنداني في منو أكو مدراني ديبه ولين سامنا ولين جنة ولين بيكان فتنا ديبه جيتشو كان في وانت جيجيرا من جيو جيتشو أكساني في لما فواي أوروبا كافتا في أجاي وبون تيبل في الدرجة أدي باللي سما تيبل الدرجة تيبل في إركتين لين بيك إسان اللي إركتين بيك أدي باللي سما أوروبا لوستون أوروبا كميو أدي باللي سما أوروبا تاي وبوتاي كميو تاي كاين إركت سابا إسا بيا إسا في بيا إسا إركت أدي اللي بيا إسا إركت بياتك تيجي إلى متيسي مراتهم جي كنافي كايو قبا أورومون كايو قبا أورومون سبا كوليني فتن كافي زبط كان بروجرام اللي كانوا يارنا ديرا كانوا ياترامي إني أورومون كولينا ومسوني كانوا مسؤول بيس ما دي بمان ولاني الأبانا كايو إساني أوروما سبا ولا نوان ولا بما كبوتو أباشا جلاكو في ولا بما كان دي قفنا أكتسباتي كان جلو ولا تاترون كوني وان تقرأ نمتي في ميت تجري مو كل ده فتكيسة توكو تجري يو هذا تمجدي لولا دراتي أوروبا إركام بالي إيه بيجري وفرافة تريجر أوروبا بارك بورو ميدا كجيران تجرامي بارك لاني سديت يفتور باتامي سديت بارا باشوني ولجاني ميدا كنرات تكرين يوهانيس نقصة تاتايه مهملك نقص شواهات أدال تسمى أدال تسمى كجاني راس تسأل ما كقول جامي نقص تكلمات يقولني أتيمبود دولة كولوني أورومو ربنا أتيمبود أورومو كان كوفي كان يادة نورجيرا أورومو كان في أب أوروم كايو غالي نساء ولا بما أورومو بيسمى أورومو سبع إسات بيا إسات قبيل إسات وياتو بيا إسات هركفاتي قالفتك أورومو أدي باللي سمى أورومو وبوستا إيه يادونا إس ما بيتا شاني سينجروان شاني وانت يجيرو بياد شاني بيل شاني يقول سينا كام سينا شاني اللي بيكون برا بيلا نورا أكذا إسي أما يتوتي ماني فيني وان كان بيتوتي شاني كجيرو كوني أدي باللي سمى أورومو قابانو قاف إجارة ميرو كبير كوري هجي جيجي ستو أدي باللي سمى أورومو كجيرو إجارة يقول إيراف bara biyyaabanii eettiidhaan bara addi bilisummaa Oromoo Ingiriizi seenaa qaba kan irra deebilee naasuun maaliif fayyaa akkamiin baay'isanii waan of danda'e gaafa adda bilisummaa eettiidhaa dhaqan addi bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo hoggara duraanii murni irraa fudhate sun maal akka isallee maaliif tooppika addaa waan hin taaneef sana deebi'uun barbaadu warri duraan waraana keessan ture biyya alaa turetu hogganummaa irra yaa'i bara hogganni kun dhumee kaloolu ka hogga biyya keessa deemaa ture kaloolu ka qabeedha dhumee jedhe warri lolan ture ala ture embaas maali ala ture oofisii Suudaan bakki hunda turetu daakee hogganummaa irratti maajoo amma wayyaba ta'e dhaaba keessatti kanaaf hoggara ture isaanii irraa darbataniiti irraa fudhannaan ba'anii Eertiraa naqman. Eertiraa keessatti 2004 kora godhatan kora isaa irratti korii hojii raawwachiiftuu ka jedhu jijjiiranii shanii ofiin jedhan. Executive jedhama shanii imagine executive isaantu shanii ta'e.
Amma isa duwwaa otoo hin taane kan sagantaa adda bilisummaa Oromoo Oromoon yeroo dheeraaf ittiin lolaa ture. Keessattuu harka lamsadee jijjiiramee kan 76 jijjiiramee kun ammoo 1989 jijjiiramee isa san diiganiiti. 98 isa san jijjiiranii sagantaa sanillee garbaatti jijjiiran jechuudha. Itoophiyaa kan jedhu itti galchanii waa'ee kolonii Itoophiyaa diigamu itti idaabaasa. Humna kana amma kun shanee kana isaantu baafata. Amma asmaraa taa'ee shanee kana isaa kana sabni Oromoo achiin booda caccabaa dhufe. Gaafa isaan maqaa jijjiitan irraa qabee akkuma kun toppikaadhaan ta'uu hin danda'u. Dhaabni Oromoo addi bilisummaa Oromoo odoo caccabu bakki hedduun bahe. 4-5 jahe. Darurwaanee bahe. Haqa biyya galallee caccabe. Mootummaan kan isaan jedhan sun shaneen jaarsaan immoo Yuurooppi isaan. Sabni Oromoo biratti qabsaa'ota Oromoo namoota jaalatamu hin qabne. Shaneen sun badii isiin hojjatte saniin irraan kan ka'e hammeen isiin qabsaa'ota Oromoo diigan aktuwaal. Oromoo diigan irraan kan ka'e jibba qabu beeku. Kanaaf nama Oromoo hundaanuu shanee jedhu deeman jibbamsan kan hundaatu guute amaarri. Dhugaan jiru. Qabsaa'aa ijoollee dhalootaatuun shanee ofii jedhaan jirtu. Hin argine ka shanee ofii jedhan. Waraana adda bilisummaa Oromoo akka ofii jedhan. Shanee ka ofiin jedhe dhaabni Oromoo addaa. Tokkollee agabbee an shanee hin jiru adda. Maqaa shaneetiin kan deemu hin jiru. Kanaaf maqaa kana fuutee Oromoo irra keetti malee maqaan kun shaneen kan hin jiru ijoolleen immoo seenaa qaba. Seenaa irraa saba walabummaa Oromiyaa baasuuf ijaarame Oromoon kanarra wareegame kadhallee kana wareegama alaa keessallee kanarra jira jechuudha. Rakkinni keessa akka jiru ta'e rakkinni biraa akka gara biraati jechuudha. Maaliif kana hundaa nama walitti rakkinni Oromoo keessa jiru jechuudha. Rakkinni Oromoo ta'eef jechuudha akkallee. Maaliif kadha gabbee shanee Oromoon jedhaan Oromoo beektaa. Oromoo shanee jedhee nama Oromoo fixaaru Oromoo akkana rakkinni Oromoo keessa jiru. Seenaa Oromoo keessa rakkinni akka Oromoo keessa gadi ka kana hin jenne xaxamee keessa jirra jechuudha. Xaxaa kana keessatti adda jarri kun wobootti duulaatti woboo jechuun ni wajjin beektaa. Oromoon duulaadha baname kun Oromiyaa irra baname. Oromummaa irra baname. Ajjeechaadha Oromoo dhabamsiisuuf Oromummaa dhabamsiisuuf Oromoo dhabamsiisuuf irra jira. Ka kana godhaanu jara kana wajjin ta'ee adda absinaa waliin ta'e ka duudhaan Oromoon nu keessa jira. Kana mataa keenya qabatu ni jedhu Oromoon lafa jiru hundattuu. Oromiyaa duwwaan Oromiyaa walaba ta'uu Itoophiyaa wajjin ta'uu dhabaatu. Abashaa waliin ta'uu dhabaatu. Murteen kun saba Oromoo ta'a. Addi bilisummaa Oromoo godhee hin danda'u. Dhaabni Oromoo kamuu kafoon gootee hin dandeettu. Oromoo sabni Oromoo kan biyya isaa dhuunfate akkuma biyya addunyaa keessaa waliin dhufe biyya isaa qabatee waliin jiraata akkasii waliin jiraata ulfinnaa waliin jiraata jechuudha. Adda garuu Oromoon biyya isaa harkaan qabu ofii wal harkaan qabu dhaabaa fi hoggana hin qabu kanan adda hoggana dhabuu isaa kaasii nu gahaa dhufe. Wanti nuti taphatuma shanee maaleetu hoggana dhabe ka gabbaayee kun himu ka gabbaayee ifatti gad dubbatee lola isaa qabsoo isaa hoggana isaatti waan hin jirree fi wanti haqa dhaan uumamnee fi akka barbaadde maqaa nama baafatti. Akka yoo akka dhugaatii ilaalu taate shanee jettee baaftee ijaartee ofii ijaarchiiftee maqaa shaneetiin baatee saba Oromoo kamiidhaatti mootummaa tan ofiidiyootaa amma jirtu tanni Oromoo irra jiru kan maqaa sanii shanee jetteeni ofii shanee of jettee uumtee garuu nama fakkeessitee ijoollee fakkeessi kan isaan fakkeessitee akka sabni Oromoo jara kana jettu shanee jettee kana ofi taatu mootummaa kanatu shanee ka isaantu nama ficcisiisaa maqaa shanee baaftee ijoollee kenna ijaartee ergiti biyya keessa dhattee saba miiti saba Oromoo NIN warra lolu kanatu shanee jettiin deebitee miidiyaa harkaa qabdu osoo kana gargaaru beektaa seenaa kana beekuun nurra jira. Baay'ee bareeda garaagarummaa uummata Tigraay fi loltuu Tigraay fi Oromootu hiitaniirtu. Uummanni Tigraay akka uummataatitti lolata. Akka uummataatitti kenna san hin qabnu dhugaa Oromoon san hin qabu. Fakkeenyaaf amma KFO'n araara barbaachisa jedha. Asiin dura araara jedhamee addi bilisummaa Oromoollee galee waraanni hiikkateellee hiikkateeti wannoo jedhe wanni argame tokko hin jiru.
saniin ala wanni godhu maaltu jira kun amma yoo ka fakkeenyaaf araara jedhameetiin jette ijoollee kana mukaa galchuurra galchaniitiin facaasurraa kanaaf wanni haarofni dhufu maaltu jira jettanii yaaddan Amaanu'eel mee fakkeenyaaf odoo gara araara sanuu ka deemamu taate asiin duraayyuu araara nagaa karaa nagaatiin jedhamee kunoo dhaabbonni Oromootu meeqatu galaniitiin immoo bu'aan isaan buusan tokko illee hin jiru kun haga dura taa'aa onnogootti hidhamanii rakkoo guddatu irra gahe. Kun immoo jaratti makamee jaraayyuu ta'eetiin uummatatti as garagala. Yoo fakkeenyaaf odoo sanittuu tole ka jedhamu taate wanni haarofni argamu maal jettee adda bahamanii? Maal jettaa oduu akka kiyyaati. Ani amma advaayizarii miti yookiin isaanii. Lakki gorsuma uummata Oromootiif wanna baasu. Ijoollee Oromoo wanti fedhe karaa nagaati. Karaa nagaati. An akkamitti biyya san keessatti nageenyi bu'aa san irratti dhugaa gaafii guddaa. Waan kana dura darbe yoo deebinee ilaalle amma akkuma ati jette yeroo jarri loltoonni adda bilisummaa Oromoo biyyatti galan baay'ee miti isaan muraasuma wayiiti. Warra kanayyuu bakka gaarii duun qabsiisin kun bintinnaa'ee fuudhee sagale mana hidhatti gale. Fuudhanii hidhan. Kaan horiidhaan bitanii isaanittuu gale. Amma innaa naannoo immoo ka'ama jiru ammoo sanuu caala lakkoofsaan. Kana hundumaa ufitti fiduu hin dandeenye. Maaliif yaadaan illee baay'ee waan walitti hin dhufnee fi morkiin illee waan jiruuf namni kun hundumtuu isaanitti hin galu. Reintegration kan jedhan kun haga fedhe ofee konillee haa jedhu malee hin ta'u. Maaltu isaan eeggata? Mana hidhaa. Mana hidhaa akkuma kanaan dura godhan kan mana hidhaa. Isaan maal nama ajjeesaa jiru arras kunuu biyya keessatti uummata nagaan deemu uummata gabayaa deemu waa bitachuuf deemu biyya ikoonomiin baddeertu kana keessatti xayyaaraan tumaan jirani. Uummata qawwee fudhatee sitti galoomoo maal godhu mana hidhaa galchu. Kan wanti isaanii wanti fedhe gallaadhaan karaa kiyyaan utuu manni kun mootummaa kana waliin utuu ta'uu dhabaatee irra gaarii. Garuu hooggantoonni kennaa ajajoonni waraanaatii fi warri waan kana irratti hin beekne akkamitti uummata mootummaa kana waliin bira taa'anii haasa'anii karaa nagaatii walitti dhufanii ani hin beeku. Garuu uummata Oromootiif kun gaarii miti. Saba Oromootiif gaarii miti. Loltoota maqaa adda bilisummaa Oromootiif gaarii miti. Maaliif waan hamatu isaan irra jira. Kan ammoo yoo ta'u, kun ammoo ta'ee jennaan gammachuu guddaa hin turte argatti. Walumaa rakkoon horiidoo irra baay'ee uummata keenya arrabsaa jiru kan. Harka innaa sanimmaa baay'ee gammadu. Baay'ee gammadu. Abbummaa biyyaalli isaan fudhate jechuudha beektaa. Maaliif jibba uummata keenyaa waan qabaniif. Jibbi kuni talafee isaanii. Jibbi isaanii biyya keenya immoo istaatistiksiin isaanii bahee jedhama. Biyya Oromiyaa keessa mootummaa dhiiska Tigireetiin warrumti Amaaraa duwwaa miliyoonii 10 haga 12 jira. Amma kalee dubbii afaanumatti qabadduuti kalee modeen gadda wabooni naqamte seenee jennaan achirratti miidiyaa tokko irratti naqamteen Amaarri 50 irraa haga parsantii 50 irraa haga 60 ta'u magaalaa Amaara fixuuf seenan jedhanii dubbatan. Propaganda Aga ta'u mootummaa Amaaraa fixuu barbaadeetti goorootti baddalletti hin fixu. Sireetti hin fixu. Arbaa guubuu meeqatu jira.
Dalloo mannaa yoo dhatte amaarri meeqame naggeellee boorana yaanfelloo meegga yoo dhatte amaara meeqame way guyyaa tokko tuqamanii dhan qabeenya isaanii uummanni Oromoo ka'ee asitti lafan qotatina suuqii asitti nagadatina makiinaa keessanii oofata jedheera hin jenne waa tokkoyyuu garuu keenyatu irra miidhamaa kenna fakkeenya asii kennu nama qabeenya qabaataa wayii biyya Baahirdaar kana hojiidhaaf dhaqee meeshaa isaa hundumaa baankiillee Oromiyaa baanka jedhu daaraa godhanii uummata akkanaa waliin akkamitti teesseeti nagaa jibbarraan kaka'e. Engadda miidiyaa tokkorratti Itiyoo 360 biyyarraa nu gabaasan jedhaniitiin kun uummata amaaraa akkanatti ajjeesanii umara ajjeesan akkana jedhaniitiin wannoon telefoonaan wannoo dabarsu jecha namichi tokko maal jedha achi karaa Matahaaraa kana karaa Arbaa Guuzuu kana wannoo jedha achirraa silkiin dubbataa fi biyyi Arsii jedhama kunoo namni arusiin tokkichi hin duune amaarumatu arusiin tokkichi hin duune waggaa tokko kan keessatti amaarumatu du'aa jedhu. Propagaandaa akkanaa oofaa jiran. Amaarri waboon amaara ijoollee daa'ima waggaa sagalii fa'aa haadha waliin ajjees jedhanii olola guddatu deemaa jira Oromoo fi waraana bilisummaa Oromooti irratti. Kanarratti maal godhuu qaba? Oromoon kanarratti waan irraa dubbatamu kana ofirraayyuu dubbachuu hin dandeenye kan irratti deemu kana maal godhamuu qaba jettanii yaaddammee karaa wannoo kanaan argitanii maqaa balleessuu propagaandaa irratti deemu kanaaf maal godhuu qaba? Sanuma irratti immoo akkuma Tigreen TDF waliin dhaabatteetiin jettu wal bira dhaabatte Oromoon maal godhuu qaba? Kana hambisuuf balaas deemu kana hambisuuf. Obbo Amaara itti deebi'aa leenjisoo itti aanu. Nu agartaallee harka qullaa dhaabataa jirra. Nu bira kan dhaabate biyya san keessatti dhugaas jechuudha akka mootummaatitti illee ta'ee akka hoogganaatti illee tokkollee hin jiru. EPLF illee yoo taate gaafuma fuutoo camtee koornarii irra geessee uumuu jechuun nuti akkasumatti nu jalqabde malee innaa kan guyyaa tokkoyyuu nu barbaadanii hin beekan. Wanti nullee isaan barbaadnuuf hin jiru. Maaliif mootummaa keessa yeroo turanii uummata Oromoo irraanfatanii turan. Irraanfataniitti yeroo Somaaleen yeroo saneen Hayilamaariyaam sani miti muummichi ministeera. Hayilamaariyaam Dassaaleny. Hayilamaariyaam Dassaaleny. Yeroo Somaaleen dhufteetti kutaa Somaalee san keessa uummata Oromoo achi buqqisa kumatti. Tigireellee waraana qabatee kadeemu isaan ture. Way as jedhanii way dubbatanii dhaabatanii ilaalaa jiru. Dhimma uummata keenya jireenya isaa balleessan. Warri sun seeratti dhiyaateera. Warri Somaalii seeratti dhiyaateera. Nama tokko malee. Nama tokko nama lama sadii malee dhaagalchan malee. Uummanni innaa san uummata keenya ibiddatti qabee biyya waggaa meeqan Egeellee asii magaalaan asii Somaaleen hin jiru. Atiikkaatti malee. Wayi naannoo sanii uummanni ka'ee Somaalee kanaanii waan achi ta'e kanaaf jedhanii biyyaatti baasanii ari'anii nagadataa jiru. Nageellee Booranaa yoo godhatte akkana. Dalloo mannaa inni yoo godhatte akkana. Inni hojjeta. Nagaan jira. Waan nuyi ofii keenya yoo hin dubbatanne namni nu hin dubbatu. Nu ganama galgala wanti iyyinuu fi saba keenya warri kuuwwan saba isaatiif hin jedhu. Nuti akkuma taanii saba keenya akka hin dhumin jenosaayid kan jedhan nama sanyii duguuggaan akka uummata keenya keessatti qalatu xiyyaa jedhu. Uummanni keenya nu dhagaya ani hin beeku hagam akka nu dhagayaa jiru. Garuu ofitti dammaqanii dafanii beekkachuu qaban waan kana. Gaafa mootummaan loltoonni adda bilisummaa Oromoo akkuma amma mootummaa Tigiree kana waliin karaa nagaatiin uummatanii uummanni kun meeshaa waraanaa isaanii
lafa kaatanii nagaadhaan akkuma dubbiin fiqiitii saba Oromoo amma jalqabu. Mootummaa Abiyyi kana qabee deemu miilli isaa intelektuwaalota warra Amaaraa jibba uummata Oromoo guddaa qaban biyya alaatiin biyya keessatti. Ani hin beeku warri kuuwwan kanaan dura maqaa adda bilisummaa Oromootiin maqaa saba Oromootiin biyya alaatti deemanii waggaa meeqa jiruu isaanii balleessanii har'a mootummaa keessatti galanii aangoo fudhatanii waa'ee Oromoo irraanfatanii garaa isaanii lubbuu isaanii qalqala isaanii erga guuttatanii booda hin dubbatan. Waggaa hagamii inoo mootummaa kennayyuu jedhu. Afaan Oromoo haasofte mootummaan maal kusuluu ta'e maaliif uummata keenya fitaa jiran ta'e jijjiirraa maaltu jira? Maaltu hidhaan hin dhaabbanne ajjeechaan hin dhaabbanne. Inoo waan Tigreen hin godhin godhaa jirti jarri kun. Tigreen abbaa gadaa tokkicha Dabbasaa Guyyoo dhabamsiiftee kan beekutti. Inni kun abbaa gadaa 13-14 guyyaa tokko rashanan ajjeesan. Kun waan kun inuma argita. Ijoollee haawwatii dabbidoollutti qawwee mormatti onnoo godhanii ka ajjeesanoo. Namichi sun warri sun firdiif yoo dhiyaatu. Criminals. Guyyaa gabayaati. Fuudhanii ajjeesan. Execution. Waan naasiin hin godhe godhanii ajaa'iba. Mootummaan amma irra jiru kun jedheera kanaan duratti mootummaan Gestaapoo humnaan jiraachuu barbaadu. Afaan tokko waan gaarii haasaa hojiidhaan ammoo waan biraa mul'isaa. Ani hin beeku dhugaa yeroo ennaan haa toltu ennaan yeroodhuma kana ilaallee eessa akka deemu ilaalla. Garuu sabni keenya beekachuu qabaa ciisuu hin barbaadu. Ganamaa galgala wanti dhufan rafuu hin barbaadu. Rafaa jira ammallee. Galma siin jedhu. Galatoo. Ayyee boleen jisoo wanni irratti jedhamta yoo jiraatu. Galatoo. Dhugaan waa arguun maali hubannee jennu malee qabsoo Oromoo kana dhadhimnee akkuma girrisaatuma deemaa nama tokko lama jala fiigu dhaabatu sarri jira. Batta'anii ilaaluu jira. Oromoo hagamtu akkamimmoo jannoota nu ilaaluu irra jira. Cadhisanii maqaa nama kennan ishaalee maali jechuudha. Oromoonni jannoota dhufa yaadatu irra jira. Ka akka waa oguutuu yaadatu isaan irra jira. Ka akka hedduu jeneraal Hadirii yaadatu nama irra jira. Namoota hedduutu meerta dhugaa jannoota namoota walirra Oromoo keessa yoo arginee jennu. Bara Sumaalee nama jannoonni Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromoo hogganoonni gara Sumaalee otoo imalan. Gaarionni marsaniiti isaanii harka duwwaa jiran mana goshitiif deeman marsitee ati kiristaana asbaa musliimi asbaa jetteeni ani kiristaana ani isina ani Oromiyaa Oromaa goraluu yani ijoollee imaama sheettoot olaanaa imaamota keessa jiran didanii walirra dhuman. Kana beekuun nurra jira. Itoophiyaa yantigee isaan godhe akkana godhi Oromiyaa akka jedhu walirra dhuman. Biyya kiyya ka jiru godhan Oromummaa walii dhuman walirra dhuman odoo waliin galle odoo waliin darban naannoo dhufanii naannoo Oromoo guutuu irraa dhufanii walirra dhume namni kudha tokko akkana. Kana beekuun namarra jira. Namni Oromoo kan jiru kun cadhisanii namadha fiigaaru abashaa jala fiigu dhaabatee jannootu fi yaadatu jira. Jaalala abbaa gadaa fa yaadatu irra jira. Elmoo qilxuu fa yaadatu irra jira. Mudhisa abbaa gadaa fa yaadatu irra jira. Nadhii gammadaa fa yaadatu isaan irra jira. Guutama hawaasa yaadatu namoota hagamii laakkonnee haadhiin kumaatamoon jagnoota Oromoo kadhuma qabsoo kanaa. Adda kunoo dhufteeti. Itoophiyaa keessa jiranii nama Oromoo dogoggorsu hedduusaa argina. Topheessa warraa kafo jedhanii kan. Kadheen gad si dhibu. Warraan adda dura taa'an kafo jedhanii kun bara 1996 jannoota Oromoo irratti bobba'e. Dura taa'aa isaanii adda dura jala fiigan kun.
مرة قدنا وان إني باروتم ساتي جنة أورومو كسكنتات أورومو قبيس كأني إسان يبون إسان كبسو ساتي دبر سيدي أكني تنا ما أعرف أمانتين كالي أمانتين فوق أما ولي ما كيبر أمانتين جرين كأكنا ياتو تيسا كانوا ما كنا أرجعنا كبسو أورومو كيسات وان سلب أمتي كبسو أورومو كيسات كيجان أرجعجلو نموذج كيسو تماري جاني أكانو تنا ما كيل دار جلال تادس بيرو أكانو نبي أجلس سجين نمي سينا جلال تادس يتوبان ليسو نما كنا تلا تادس بيرو نما بيكما أدب سمو بكيسة تو لين سجافين كي يكتانو كفاو كافتني كفاو كبي كمون إبساباسون بيكما مرايو كبسورن كيساتي كبسورن بدان إبساباسون أمالي إيجا أتجري في موتمان إثيوبيا كنا رارم اللي إبساباسي سان كيساتي wali galtee araaraa kun jiru waan gaarii ta'uu ibsee garuu haa ta'u malee akkuma walii galtee Tigree fi mootummaa gidduutti ta'e Oromiyaa keessatti illee lolli deematii jira, lola guddatu deemaa jira. Kanaafuu mootummaan ammallee akkasumatti lola Oromiyaa keessa deemu kana karaa nagaatiin fixuu qabaa, araara buusuu qabaa akka jedhu dubbate. Yoo araarri yoo nageenyi bakka maratti hin bu'in waliigalteen callaan araara nagaa buusuu hin danda'u akka jedhu. Kanamee akkamitti ilaaltu waraanni adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan araaramuu qabu ta'anii waliin haasa'uu qaban kan jedhu. Akkuma beektan immoo asiin durallee immoo miseensotuma kafaa kanatu waggaa 45 dura waboo hiikkachiisuuf waliigatti fiigaa turani. Ammallee kanumarraa wal qabatee Jawaarillee feesbuukii isaati irratti uma kana fakkaatu dubbate manni gama tokkoon gubataa gama tokkoon qabuu hin danda'amu jedhe. Kanaaf qaama qabu kan inni jedhu mana gama tokkoon qabuu kan jedhe qaama Eertiraa Tigree fi mootummaa naannoo jedhan kan. Mee akkam ilaaltan ibsaa kafaa'oon hubannoo jedhe kana akkamitti ilaaltan? Bareeda galatu an ibsa kafoon baafteef amma dirree negatiivlee kennuufii fi beekta. Maal jireenya isii achuma jirti jarri kun. Waggaa hagamii gaaf dhalattee irraa qabdee. Kafoo don taane dura maqaan duraan OFC kan jedhu qabdii achuma jirti. Bara Oromoo dhumaa ture sanyii duguugaa Oromoo irra raawwatamaa ture achuma jirti. Guyyaa tokko. Kafoo. Maalirra namni nagaa jibbukkoo jiru Oromoon tokko akka Oromoon nagaa jaalatu jiru. Akkuma nagaan taa'ee nagaan fixatu biyya isaati qabame biyya kiyyarraa biyya kiyya Oromoo koloneeffata ati koloneeffatama biyya kiyya nagaan irraa waliin jiraatuuf hin jireenya hin murteeffannoo jedhe isa pooligaan lafa piroogiraama yoo lafa fakkaatan hin fakkaatan maalirra araara fiddamamee natti aangoo argachuu duwwaa fi beekamu wanti jalqabe aangoo galuu waatami paarlaamenttii gala kan bakka isiin deemtuuf wanti gara biraa qabdu jiru maalirratti marii fidda mariin nagaa buusuun bareeda. Oromoon namni jaalatee qawwee qabatee bahu. Wanti karaa araaraa sun taattee nagaan haasa'amsu yoo dhabamu namni qawwee qabata. Araara kan jibbu jiru keessattuu seenaa isaa keessatti Oromoo araaraa waa hunda nagaan baay'ee taa'ee wayyantuu dubbii fitan. Akkuma duraan jedhe Abashaan kanan beektu. Tunni warra Abashaa sitti namichi amma kana baada dura ta'an isaanii Mararaa Guddinaa fi jaalattiin tuni. Bara kudha jahaaf akkuma siin jedhe isaanii 1996 yennaa isaan baaroofatumsaa irraa guddinaaf irratti ooltu. Barri sun bara Tigireen sanyii duguuggaa Oromoo irra laftee kitaaba isaanii irratti beeksisaa isaanii hizbaayyuu adaraa kan jedhu irratti maanootii ta'uu danda'a. Wayyamni maaloo ta'uu danda'a. Duulli Oromoo irra qabe ba'oodoma isaa achi ta'ani guyyaa tokko waa jedhanii hin beekan. Bara isaanii irra duule. Kanaa wanti isiin jettu dhiyeenya kana waan ta'e argitu torbaanuma kana keessa waan tokko jedhee hundinuu ibsaa akka jedhan guruupi isaa warruma akka isaa kana jaarman gaara cabdu jedha jaarman naaziin gaaf cabdu wallaggaa dhuftee jedha karaa amantiitiin jedha laali karaa amantiitiin wallaggaa dhuftee jedha hadha naarsoota sanitu Oromoo naasota sani kunoo asi kaasee kunoo warra akkasiiti warri naasi jedhaadhaan ijoollee warri lammii Oromooti naannoo sana Oromoo beekta
naasota kana amma Oromoo kana Itoophiyaa diiguuf deemaa. Itoophiyaa kushi jijjiiruuf deemaa ni jedheetini luba wanti ujuluu teessoo Jaarmanii kanaaf luba beekamaa riseerchii guddaa godhee riseerchii kana godhee Hibiruu Baabilii Hibiruu riseerchii godhee histoorikaalii ture. Baabilii histoorikaalii keessa bakkee 45tti maqaa kushiitti jira. Kush lammii Oromoo irraa dhufe jira jechuudha. Amma kushii kana amma bakkee hedduutti amma piriintii guddaadhaan Baabilii amma babba'aa kareessatu gara kushii jijjiiraaf Itoophiyaarraa. Itoophiyaa kana eenyutti galchee Giriikii tonnaa Hibiruu irraa achi tiraansii gootu gurraachi kan fuula gurrataa kan jedhu maqaa akka yoosa isaan akka infireerii kontu booda isaatti itti galchite. Isaan amma Itoophiyaa suni Itoophiyaa jijjiirati Itoophiyaan amma akkanaa jettu jira. Isa callaa miti beektaa. Wanti arga Baabilii san keessa jiru push extends her hand to God. Isumallee waan akkas woordoochi maal jijjiiranii Itoophiyaa stretches her hand to God. Akkanaan nama warra balaaleffatee warri jedhu kunniin itu kanaan. Kunaafi kana odoo beeku waliin deebee fi Oromoota. Qaama kana jedhee kana kaa'ee Oromoo naazii achi dhuftee naazoota karaa amantiitii wallaggaa dhuftee kun Oromoota. Ka Oromoo nyaataa kanneen beektu. Seenaa keessa beektaa. Diinni alaa odoo ka keessaan jiraanne nama saba sammuu waatee hin danda'u. Warri qabsoo godhe hundaa kana jedhu. Ka keessaa inni qabatee wajjin deebi'u yaa ture. Ennaa Oromoon koloneeffatu gooba lafa qabatanii miti. Abbaa Jifaarii fa'aa miti. Ka qabatan Oromoo garboomsichaa jala galchan. Kanneen miti. Seenaatu jira beelafa waan dhabanii miti. Oromoon hubatu seenama ili dhufe hubatu naara jira beektaa. Gaafa Oromoo kolonii jala qaban amanaan lachuu wal ta'aniiti duula Oromoo boosan. Oromoo jaarraa jechuu kiyya. Minilik gaafas nugusa shawaa ka ta'e. Fuula nugusa raasta sama aadaa nugusa achirratti amee takilaama godhanii kan boojjamii ta'e. Achi irratti hundee gaafas irraa qabeeti. Oromoon duulli akkasii Oromoon miliyoonii 5 dhumu. Miliyoonii 5 eenyuun jala dhumu bara Yohaannis jira jechuudha. Yohaannis bara 1889tti du'e. Achiin booda Habashaan kuuwwan Amaarri fudhate. Waggaa 17 bulchisan keessatti barri Oromoo qabee jala gale bara isaati. Bara isaati jechuudha. Arsiin 1886tti. Harar 1887 guutuun biyyaa bara isaa fudhatta. Jenoosaadii miliyoonii 5 kan jedhan bara san jechuudha. Waggaa saniin booda haga inni irraa bu'e miliki irra dhufe. Miliki irraa warra Amaaraa haga 1991 waggaa 200 Amaaraa irra ture jechuudha. Karakterii lama qabu jechuudha amma yoo argaa jirre. Miliki nyaata achiin booda 22 booda maal dhufe guyyaanii deebi'ee dhufe. 1991 sanyii duguggaasii Oromoo irra raawwatte nuu himu yaa. Kaadhimuu ijaa argina keenya dhiiraa ture kan Oromoo irra raawwatte. Amaariyyoo samaa ta'e dhaaba irra dhaabatee ilaali. Oromoo wandaan haqa ijoollee Oromoo dhumtee dhiiraa kaattu. Inni waa lama hubanna. Oromoo hubatuu isarra jiru. Warra milikii aangoo irra maal godhe? Oromoo lafarraa buqqise. Biyya isaa irraa fudhate. Aadaa isaatti duule. Afaan isaatti duule. Jireenya isaatti duule. Seenaa isaatti duule. Namaa gaduma godheetiin akka inni gadi of ilaalutti itti duule daa'ima ijoollee dhalattu irratti. Sirna uummata sirna isaa kun waan tooppikii kanaa waan hin taaneef isa keessa akkamii akka dhufee irra haasawuun barbaadu asitti sirna uummata kanaan waggaa haga Tigireen deebitee irraa fudhattu 99 deebitee irraa fudhatte akkuma abbootii isin kun ammoo akkas godhee sadarkaa jenoosaadii akkasii hojjete poolitikaal jenoosaadii nu kaalchiraal jenoosaadii hojjete Amaarri. Languages jenoosaadii hojjete. Kun ammoo fiizikaal jenoosaadii hojjete. Milikiin jalatti ennaa Yohaannis fiizikaal jenoosaadii hojjete. Kuma miliyoonii 5 dhufe. Amma hoo Tigiree yoo dhufu fiizikaal jenoosaadii hojjete. Kan gara jijjiirtee hin dandeettu. Kana hundaa kan waliin godhaa deemaa jiru Oromoo. Oromoo adda yeroo Oromoo maal gaafata? Adda lola irra jiru tokkummaa silaa lolatu irra jira.
والقبته هرك والقبته أدنى أقولي قابته سلا إرجع هم إساء أقولي الدفاتوجا جنات ساك هولي ركفوا سلسلة نفكين نبغى إرجع أدنى أرجع توان جراجر أورومو قرطمي بخسيس في بيشان قصور جرا لولتود أبصوت دولة أورومو كفيت أبتيس بسام أورومو دباب إرجع جرا كنا كجرو جهيز اللي أرجعتني إنه اتقافتما إنه كبال سجلنا كيس اتقافتما إنه تسمى فكادو تسمى كجان فكادو تسمى نامي دورة دابت أرجعتي بيت كفون دورة دابت وابافت بيتي وياتو كفون تكون جن هنود سني دقوقة إفا تلفسون واتو كنجن إنه قربان كلام كأوروما إتو 360 رجل إرماس لجاسي أوروما ما جت أوروما ما يودم خنجر بسات سلوغان إنساني هذا النو سنباسة أمارة سكابات هيريرا جو أمريكا ستيت ديبارتمنت دوان بيجات تقول داري هيريرا أوروما دبان كادو كافون دبتة أوروما نتيجة دبتة جرا أوروما كافون دبتة جرا Oromoo tume Oromoo nyaachisaara diiggaan Oromoo waan diiggameef callisaa argite. Prime Minister amma Keeniyaa kanaan walgaan addi bilisummaa dhabamu malee naannoon kun nagaa argattee hin dandeessu. Oromoon dubbate jira hin dubbanne. Wanti Oromoo irratti ta'aa deemaa waan salphaa miti. Waan bira quba darbaa deemaa jiru. Oromoon kana hubatu bira jira. Isa duwwaa oduu hin taane. Ajaa'iba majetta beekta amma dhiyoonna kana amma deemaa jiru argina. Oromoon maal gaafata? Oromoon dhadhatu hunda tokko karaa nagaatiin humna tokko qabaatu irra jira. Humna tokko qabuun illee qabu humna tokko humna lachuu tokkummaan ijaara tokkummaa Oromoon dhaabate qabuun barbaachisu. Humna tokkummaan nagaa dhaabannaa namni suura dhaabatee danda'u hin jiru. Adda garuu ilameen ijaaraa tokko ka'eeraadha fiigaa jiru. Oromoo gaafiin Oromoo kan dhamaadhe gaafiin dhadhoo tokkummaa lolatu. Waliin nagaanis ta'e adda tokko gurgurma tokko ka'eera haaromsiisa gadaa jedhanii waggaa 500 dhaha akka bajjina jedhanii akka ayi jiraata waggaa 5 Oromoo maali adda is nothing adda kan waagaa Oromoo ta'u jannoota Oromoo kaadhanaan 1980 dhiinni walirra aan Oromoo jedhee godhadhu fakkeenya kan Oromoo waliif fitu isa jannoota odoo Oromoo ija argu odoo beeku jedduu ofiitii dhabeet fakkeenya ta'a. Kada nadi gammadaa fa bakkee beekanii be yeroo kana ka godhe warri kunni kada kana yaafatu fiiganii biyya baay'ee bira keessaa yaata amma be akkan gadaa biyya dhibbaadha tokko qawweetu qabattee be pootikaa Oromoo keessaa seenanii beekan Oromoo dogoggorsiisu warra godhu kana dogoggorsiisu deebi lola qabaan tokkummaa kan ta'e adda ka'uunirra hiree qabna heera qabna siira qabna gadaa keenya akka deemnu yoo humna keenya deebine duuba humni keenya yoo tokkummaa amma uuman. Lola kana karaa nagaatiin tokko godhan dhaabadhu kan jiru hin goone. Walgeejjii maasii godhati waggaa 500 yoo ta'u waggaa 500 maali? Odoo Oromoon dhube waggaa 500 bara koomne Oromoon beekta madda wadaaboo jiru san jechuu beekta. Madda wadaaboo baay'ee mo'atamee bara adaali Musliim Filistoonii Habashaa waltanii lolanii buqqisanii Oromoon kun kan gadi aanu kun bakkee gara madda wadaaboo bara deemee madda wadaaboo jedhan. Madda wadaaboo jechuun beektaa madda firiidaa fi madda bilisummaa jechuun madda bilisummaa madda wadaabummaa jechuun achi dhaqanii qophaa'anii achi haga deemaniitiin booddaatti deeman jechuudha isaan 16th century dhufti nuun jechuudha isaa kanaaf soba. Kanaaf maaliif jarri kun adda gaafii Oromoo kadhar jiru dhumiitii adda waan wallaqqatti bakkee hundatti hiika jigaara diroontuma daa'ima dhumaara isa dhaabatuu dhiibtee ulfinna isa ulfeessin jettee maali? Saba Oromoo dogoggorsiisu kunniin warra luka tokkoon Habashaa wajjin dhaabatu miila tokkoon sobanii Oromoo keessa dhaabatu wanti isaan jedhamu fagoo waan Oromoo barbaadu irraa fagoo. Waggaa 500 ulfeessu ka ulfeessitu adda gaafa jannoota walirra dhumanii san. Jara kanaaf adda aannoon eegatee miti. Azuun egaa wayiyyuun miti. Calanqoo wayiishuu miti isaanii. Seenaan kee kana akka silaa walitti fidu walitti dhaabu. Isaan garuu wayiyyuu miti. Warra akkanaatti adda dafa deemeeti. Jannoota isaanii kakaleeni adda dhumaa jiru hin daalan. 500 ulfeessuuf nu deemu. Kanatu Oromoo nyaataara. Oromoon kana hubateeti gadhaabatee miila tokko dakkattii bakkee tokko deemu. Kafoon eessaan hin geettu. Saba Oromoo itti deebi'u isaanii dhiifama gaafa dhiirri akka hin hojjetee. Obboleettis
Amma siin jedhe isaani fuula dheengan akkuma siin jedhe imaaji kalees as dhufanii addunyaa irra deemanii impaayirri hin jiru siin jedhan Itoophiyaan tokkummaa akka Itoophiyaaf dhaabatan impaayirri hin jiru nugufni hin jiru impaayirri hin jiru siin jedha jarri kun jara dogoggora akkamii sanyii dogoggora akkamii addunyaa keessa uumaa jirtu argita ilmaan Oromoo dogoggorsiisa warra adeemitoonni jarri kun Oromoo bu'aa tokkollee hin qabdu saba Oromoo dogoggorsiisu dhiifama gaafatu isaan irra jira. Waraanni adda bilisummaa Oromoo hiikkatu jedha isaanii miti galee ati otoo tokko hidhatee jiru akkami hiikkadhu namaan jettu meeteennee mari'annaa jenna yoo ta'e ka waraan harkaa qabus ka waraan harkaa hin qabne waliin dhumnee tokkummaa kennaa mari'anna jechoo irra hiikkadhu namaan kan jedhan isaan kafoo kana warra kafoo kana ilmaan Oromoo harka duwwaa dhaabdee akka lafarraa dhabamu godha goosisaa kun hubatamu irra jiru. Achirratti obbo Leenjisoo kafaa'atu bara kaanee waraana adda bilisummaa Oromoo kana galeetiin akka hiikkatu godhe jettanii jirtu. Waraanni gale suni maal akka ta'e ka waliinuu beeynu jecha. Ammallee kafaa'oon irra deddeebi'eetiin yeroo baay'ee mootummaan kun akkuma warra Tigraay isaan waliin araara buuse Oromiyaa keessatti illee waraana bilisummaa Oromoo kana waliin araara buusuu qaba jedhaniitiin dubbatan. Akka waliigaltee dhiyoo tana Saawuz Afrikatti mootummaa fi waraana Tigree yookiin immoo TDF jidduutti ta'e san irraa arginutti waliigalteen suni ka waraana hiikkachiisu waraana Tigree san hiikkachiiseetiin harka qullaa hambisu taankii isaanii meeshaa guddaa akka hidhatan kana maraayyuu akka hiikkataniitiin jedhu kan irratti walii galan. Akkuma san waraanni adda bilisummaa Oromoo illee yoo ka mootummaa kana waliin taa'eetiin araara jedhu taate akkasuma qawwee hiikkattee harka kennatteetiin haa galtu ka jechuurraa hafe bu'aan argamu tokkollee hin jiru. Waan nama ajaa'ibsiisu guyyaa lama dura miidiyaa mootummaa san irratti OBN irratti marii paartilee siyaasaa Oromoo ibsa kennan jedhanii ABO irraa nama tokko Toleraa Adabaa fi gara immoo Bilisiginnaat irraa paartii Bilisiginnaa sanirraa nama tokko jarri kun lamaan waliigaltee amma dhiyoo tana Tigree fi mootummaa jidduutti ta'e kana hin deeggarraa bira dhaabannaa hin tin'ifnaa jedhanii dubbatan. Gara biraatiin immoo as gara galaniitiin immoo humna shororkeessituu shanee jedhaniitiin abaaranii shaneen uummanni akka biran dhaabanne shaneen kaayoon qabdu waan qabsooftuuf hin beeytu baduu qabdi jedhaniitiin jabeessineetiin balaaleffanne jedhaniitiin dubbatan. Akkasumas immoo harka kennatteetiin qawwee hiikkatteetiin haa galtu jedhaniitiin dubbatan. Kun ka dubbatu qaama mootummaati Bilisiginnaa Oromootii fi ka isaan adda bilisummaa Oromoo jedhaniin ka sobaasan ka jaratti galeetiin jedhe Toleraa Adabaati. Akkuma beektan waggaa furdura paartileen Oromoo taala jirtu ABO fi warri birallee akkasuma karaa nagaatiin qabsoofna jedhaniitiin sobamaniitiin galanii waan ta'an argitaniirtu. Gareen ittuu galee qaama isaanii ta'e akka Toleraa Adabaa kunfaa qaama Bilisiginnaa ta'eetiin uummata miidhaatiin jiru. Kasan hin ta'in immoo ka waan Bilisiginnaan jettu san hin fudhatin immoo rakkisaniitiin akka uummataa waliin argine kaan hidhanii haga kafaa ongayuttuu hidhanii kaan immoo manaa bahuu dhoogganii eetiin akka dhamaasan hin argitu. Kanaafuu mootummaan wanni jedhu tokkumaa harka kennatanii hiikkatanii haa galu jedhu. Yoo ka akkana ta'u taate waamichi kafaa'oon araara mootummaa waliin haa ta'anii waraanni bilisummaa Oromoo jedhu kun faayidaa maal qaba? Yoo araaraaf ta'an immoo ka bara dheengaddaa sanirra maaltu adda isa godha bara dheengaddaatu araara jedhaniitiin akkuma reef tuuxaniitiin jettan waraana galchaniitiin hiikkachiisanii kaan summii nyaachisanii kaan hidhanii kaan ajjeesaniitiin waan ta'e hin beeknam. Mee amma yoo akka kafaa'oon jedhu kanatti ka araaraaf waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa waliin taa'u ta'e wanni argamu wanni haarofti bu'u maali jettaniitiin yaaddu gara jijjiiramni wayii maaltu argama bu'aa maaltu argama? Obbo Leenjisu. Ila galatoomee jarri maal si fakkaata? Tokko muuxannoo keenya irraa yoo argine harka namaa 1991 2008 nagaan galame maal akka ta'e beekna. Kanaaf kuni garaagarummaan qabu jechuu isaarraa.
warri yeroo hundaa warri kun warri hundaa achi jiru beekta kan haasa'u warri hundaa mootummaa kamuu haa dhufu haa deemu waliin jiru. Maraaraaf amma kafoo fudhatte bara mangistuulee achuma jirti. Mangistuun deeme wayyaanee dhufte achuma jirti. Wayyaanee keessa qoonna dhufe ammaneetu dhufte achuma jirti. Warra kana kan haasa'u bee maali sodaan isaanii? Solli amma jalqabamte tuni hin badhatee guutuu Oromoo wal ga'uu danda'a kan jedhu sodaa kanaaf dhiifti isin. Sodaan isii kana. Yoo bakka dhabu jarri kun beektaa? Qomni amma bakka walaa ishaawwaatti bakkee hunda deemaa jira. Urreetti jalqabameera miti amma urreetti bakkee hundatti sosocho'aa jiranii arsitti illee urreetti jalqabamaa jira. Harar jalqabameera. Lolli kun badhatee guutuu Oromoo wal ga'a kan jedhu sodaa qabdi. Waan dhaabatamee hin dandeenye. Kanaaf daddaftee luka jalaa buusuu barbaadde. Oromoo gaadhaamtee asii dhaamtee dhaabatee odoo kunuu galee akka garbaatu hin dhaabattu bee. Seenama Oromoo seenama kana keenyarraa yoo argine qabsoo Oromoo yeroo hiddatiin yeroo hundaa hin kufa maaliif garagara waan ta'uuf isoo yoo yaadatte yeroo dheeraa keessa Baasillaasee wallootti hin kaane walloon intumanii hin dhaabee gara biraa hin dhabee baaleetti hin tumanii namni akkamiin achi kaatimaan tokkummaa yoo ka'e sodaa qabu. Ati amma akka duriitii miti. Adda sabni akka Oromootitti akka biyyaatti kaayoo tokko qabaa waliin beeka. Kanaaf wadhinni kun badii nuuf fida ka jedhu isaanuu Itoophiyaan akkuma Amaariitu xammaqame kuni cuuphame kuni sammuu Itoophiyaatiin xuuphame Abashaatiin xuuphame kuni isaan kana amma lafarra gangalataa. Isteetmeen hin baaftinuma. Oromoo wanti fidu jiru bee. Isaanii waa fidata yoo sammaanii nagaa fidate amma ofiisii waa hundaan argate galuu barbaade. Kanuma achi biran darbi Oromoof bu'aan jiru hin jiraatu. Seenaan keenyallee kanuma nu mul'isa. Nagaan dhufne dadhabne. Nagaan dhufne dheengadda nagaan galanii addumaan diigame nagaan ga'ine rakkinni Oromoo biyya asirra argame. Dheengadda galee dhaabni Oromoo hedduu galeetti hundumesii tokko irra nama jila jira. Waan daawwiti ibsaa nama godhu. Galaa isaatiin personaalii bira dhaqe namicha kanaan. Hindide. Okke yoo san didee achi gara galeetti bilchiginnaa dhaqee wannoo sii kennina jetteeniin. Maaliif bilchiginnaa hinnaa qinijjiitii waliin AFD uumansaa waliin turan. Isin yoo isaanii vaayisii turte, itti aanaa turte, itti aanaa shaawolliin kan jedhansanii turte. Achi wal beeku. Amma kan fudhatee galanii as gara galanii ofiiyyuu waluu diigan. Ayyee ka gara sagantaa kana goola buutitti deemna. Akkuma jettan amma Yukireen irraa yookiin immoo Tigiree irraa baruun ka danda'amu Yukireen illee yoo fudhanneetiin jenne Rashaan lolatti kaafnan uummanni isii ka barates kan hin barannes ka hojii qabus dooktarin illee qawwee qabateetiin hojii isaa san dhiisetiin waraanatti deebi'eetiin biyya san jiraachisuuf deeme jecha biyya san irraa lolatuuf Tigiree illee sanuma an dooktaran jedhu an nama barateen jedhu lola san immoo kaman baratiin yookiin qotee bulatti dhiisuu miti lolli sun ka uummata maraa ka namaa maraa ta'e jireenya biyya saniititti waan dhufeef hunduyyuu qooda qaba biyya san baraarsuuf biyya san aniif jiraachisuuf kennallee akkas ta'utu irra jira an dooktara ani maalidhaan an laallatu jechuudha burra marruuyyuu akkasitti gadi bu'eetiin waan isarraa barbaachisu godhuu qaba yoo qabaatettiin jedhe bakka tokko ga'uu dandeenya amma mee sa'aatillee deemee jira yaaduma dhumaamee dhaamsa dhumaa waan ta'uu qabu gaggabaabsatumaan jedhaati wannoo kana sagantaa kana hin goolabna daqiiqaa 2-3 obbo Amaanuel. Galatoomi babayaan waa'ee saba keenyaa waa'ee biyya keenyaa aga lubbuun keenya jirtu irruma deddeebinee haasa'uu nu barbaachisa. Maaliifi baay'ee wal hidhamee jira. Baay'ee politikaan biyya keenyaa keessa guduunfaa baay'eetu keessa jira. Guduunfaa kana gargar baasuuf karaa qabsiisuuf tokko sabni keenya dammaquu qaba. Ka dammaqee waa hubata. Kabaa waa hubate ammoo akeekaa gaarii fudhatee karaa gaarii irra deema. Waan baay'een hundumti keenya walii bira dhaabachuu hin dandeenye. Yaada mataan haati yuuba jettu ijoollee ishii 3-4-5 yoo qabaate ijoollee masii yaadaan malee yaadni isaanii garaan isaanii adda adda. Biyya keenya keessatti illee akkasuma sabni keenya yaadni isaa baay'ee bal'aa yaada
ijoollee Oromoo ta'uu biyya Oromiyaa jedhamu san keessaa dhufuun suni gaafii hin qabu. Eenyus ni gaafachuu hin danda'u, eenyus sirraa fudhachuu hin danda'u. Gaafa san beeknu eenyummaa keenya gaafa beeknu biyya keenyaaf illee haasa'uu hin dandeenye. Biyya keenyaaf illee falmachuu hin dandeenye. Kana abbootiin keenya kan dura dhufanii kan dura turan jaalatamaan Alii Birraa sirba isaatiin walaloo isaatiin ummata keenyatti saba keenyatti barsiisaa ture. Jabaadhaa qalbii keessan godhadhaa baradhaa ummata mataa isaa beekuun saba isaa beekuun ufii isaa illee beeka jechuudha. Ufii keenya of beekuuf saba keenya beekuu qabna. Saba keenya beekuu ammoo uf keenya beekuu qabna duraan jechuudha. Kana yoo hin taane yeroo addunyaan kun argitee nu jalaa dhufaa jechuudha. Akkuma saboonni keenya baay'inaan nu jalaa amma kunoo karaa walalootiin karaa adda addaatiin ummata keenya barsiisuun Hacaaluun Aliin ummata sabboota jajjaboota ummanni gumaachi isaan saba keenyaa gumaachanii deeman waan biraati. Nu ammoo sayyaaduu qabna mataa keenya keessa fudhannee waa'ee saba keenyaa waa'ee ummata keenyaa haasa'uu qabna. Biyya kana ilaali amma biyya amma keessa jiraannu kana har'a guyyaan isaa election jedha. Wal dorgomanii kan mo'ate kaan nagaamaan jedhanii yeroon kiyya darbeera kan kee yeroon bulchi haga gabiraa dhufutti gaafsanillee akka duulloo kan mo'ee kun ammoo karaa nagaati waan akkasii kan wal barsiisu barachuu hubachuu nu barbaachisa. Yeroo hundumaa qawwee walitti kaasu eessallee nama hin geessu. Yeroo hundumaa nama ajjeesu. Yeroo hundumaa uummata miidhuun saba miidhuun haawwatii miidhuun ijoollee miidhuun guddina biyya tokkoo ta'u. Biyya tokko guddisuuf nageenyi jiraachuu qabu. Sammuu keenya kana bal'ifnee yaachuu. Warri mootummaa irra jiranii yeroo hundumaa qawwee hiikuu dhiisanii uummata akkana godhu jechuu dhiisanii ufii isaaniitti deebi'anii mee karaa nagaatiin ummata kana geessu. Karaa nagaatiin ummata kana bulchine. Karaa nagaatiin waa tokko duufinnee fi sabni kun eessa ga'a jedhanii yaaduu qaban. Nageenyi iddoo jiraate waan baay'eetu uumama. Kanaaf waan baay'ee haasofnaa ummata keenyaa hin kadhannaa fi waan nagaa haa buusu. Kanuma jedha karaa keenya galatoo. Ayyee obboleen jisoo yaadadhuma. Oromoo rakkinni Oromoo yoo argannee jenne ifaaf ifa Oromoon hubatu irra jiru. Rakkinni Oromoo Amaaraa miti Tigiree miti irta. Rakkinni Oromoo keessa jira. Jarri kun odoo Oromoon hin jirre dhuftee hin dandeettu. Kana hubatu nurra jira. Odoo Oromoo waliigalee tokkotti asin baatee Oromoo dura dhaabattu hin jirtu. Kaikee Oromoo keessa afaan qabatee Oromoo bocee ta'a. Bara Tigireen dhufte Amaaraa harka gatti lafa qaattee teettee miti. Maa dubbatte? Adda maaliif dubbatte dhuftee? Oromoo diigamaa waan ta'eef argitee dubbatte. Ta Oromoo taatellee nama isaaniiti Oromoo waan duultu waan taateef amma Oromoo duudhaa dhufe. Obdoo amma ajaa'ibuma jettaa beektaa Oromoo keessa yoo waan yakka Oromoo irra hojjetu kan dabbayee dubbatu Oromoo keessa argitu waan dhabe ala ta'ee keessatti illee. Namni tokko mootummaa san keessa hojjetee fi gaadha jettee hin dandeettu. Hiriireetu jirri adda sabni Oromoo. Odoo Oromoo akka jiru tokko ta'e ka'e waraanni isiin adda Oromoo keessa ijaarte kun gara galee gara Oromoo dhufa. Akka jirutti. Garuma garam deemaadha. Lafa deemu dhabeebe. Hoogganatu hin jirre. Orgaanaasii akkasii kasaba uummata. Hooggana waloo santu dhabame Oromoo keessatti. Kanaaf tunniin lafa dhiitti be. Hoogganni waloo akka barbaadu ofii hooggana ta'uu barbaadu be. Kafoon. Oromoo diigaa. Ka Oromoo nama akkanaa kana achi keessa jira. Namoota miti beektaa. Meebi namoonni isaan keessa mataa qaqqabatee jiraatuuf individual leveloonni.
Garuu liidarshiiphaan isaaniidha. Oromoo nyaachisaarti. Aangoo barbaadaaf jechuudha. Jarrilee aangoo irraa wal fidde. Aangoo kana beekuma nurra jira beektaa. Fiilii jara kanaa maaliif akka akkana taate? Waggaa haganaa guutuu guyyaa tokko gabbaanii saba Oromoo diina gabbaanii dubbatanii hin beektu jarri kun. Karaa nagaatiinis ta'e gabbaanii saba orgaanaa si'anii hin beekan. Karaa lolaallee tokko isaanii qawwee qabatanii bayanii hin beekan. Tabaati tun ala fiiddee ala ciciifti kunoo ala ciciiftee dhaadha waan isaa kana waraqata barreessite kana jettee waan Oromoo hin taane. Tabiyya keessaallee kunoo nagaa nuu buusaa mootummaa. Maaliif biyyi kee qabamee qabeenyi kee fudhatamee irra jiifama? Mee nagoosheetiin maal jedhanii dhiyaatu jarri kun meelattiin? Jarri kun nagoosheetii qatiin goonu kana Oromoon kana jettee kadheessitu qabdu hin qabdu. Oromoon tokko yoo ta'e yoo nagoosheedha akka Oromooti biyyi kiyya biyya qonneeffatee waliin ta'uu fi waliin ta'uu nuti murteeffatan waliin ta'a. Oromootu murteeffata dhaabni hin gogteessuu fi waliin ta'uu rakkinnaa miti. Waliin ta'uu rakkinnaa miti. Biyya kan kee guutuu qabeenya kee guutuu harkaa qabaattee mootummaa kan kee akka barbaadu akka sirna gadaa jette waliin taanee yoo maal ta'e waliin malatee tokko ta'u rakkinnaa miti inni. Ka barbaadamu Afrikaanuu tokko taatu jedhanii dhufnu kanumaaf. Garuu Oromoo awwaaltee qabeenya isaa saamaa saba isaa ilmaan ijoollee isaa ajjeesaa dubartii isaa ajjeesaa Itoophiyaan kaayyaa hin danda'amu. Tadhaalee beebee gannatuun humna boruun akka garraa imiiddaanii hin dhaabatu. Rakkinni kun haga hin dhaabu Oromoon haga hin hiikannetti Oromiyaan haga harka Oromoon galletti qabeenyi isaa haga ilmaan isaa galletti abbaa barbaade irraa kaasee sirna gadaatiin akka of bulchuu hawwaatan haga inni dhufutti fuudhaa irra mee ammallee ilaalu. Biyya Amaaraa harka shama harka midhaanii jedhamee mootummaa isaanii waan dura dhaabattuuf irraa buusan. Ta'a Oromoo irraa buusanii rubii argita. Isumaatti irra maaliif Oromoon duulchisaa harka kafaccisiisaa dhabee shimallisi. Duula itti baasee bakkee hunda qabeenya Oromoo kan gunee kennaa jiru isaabe kan guruppii kanaabe. Irraan bu'u maaliif fedhii impaarattii hojjetaara. Kan argaa irraa biyyaadha. Kanaaf Oromoon dargaggoon Oromoo dubartii dhiiraa ilmaan Oromoo hubatu irra jira. Warri kafoon eessaanuu Oromoon geettu. Oromoo hiikkachiisaa jira. Hiikkadhaa itti Oromoo lola dhaaba hiikkadhaa itti Oromoo garbummaa tolchaatti. Itillee garbummaa afaartiif Oromoo kan irra garbuu. Kun kan abbaayyaa birraa ta'u. Isaan itti mootamu. Duraanuu akka abashaatti dhaatanii akka abashaatti guddatan. Warri akkanaati. Akka itti guddatan murteessa. Faamiliin si guddeesse murteessa. Ati akka Amaaraa daa'imummaa irraa dhalattee akka isaaniitti sammuu isaatii faamilii kooti akka isaaniitti guddate yoo faamilii kee fudhatee jiraatte. Faamilii kee isaan dura yoo dhaabatu ta'e ati illee akka faamilii kee si guddisan fudhattu. Kana argite. Kanaaf warri akka isaaniitti guddise adda Oromoo jeeqaara. Sammuu ifiitti sammuu abashaatti Oromoo jeeqaarti. Bakka bu'oota abashaatti misilanii isaanii ta'aniiti Oromoo dubbataa jiru. Akka Oromoo dubbataa jiru misilanii ta'u isaaniiti. Kana Oromoo kan isaa Oromoo bulchanii misilanii Oromoo bulchaa. Oromoo bulchaa jiru gaadha. Opiniyoon Oromoo bulchaa jiru. Nama Oromoon akka barbaade filamee isaan tutti fida. Nama isaan barbaadanii dhufu misilanii oolu. Haile Sillaasee maalo baalabboota uumee miti baalabbootaan bulchaa ture. Isaan misilanoota kunoo jechuudha. Kunillee akkas. Oromoon hubatu jiru. Oromoon abbaa barbaade saba ofii Oromoo keessa deemee daangaa isaatiin nafilaa wal morkee sabni Oromoo qabuun sirna gadaati irra kaatee sirna sanii of irraa bu'a. Kana kan dura kan tolfatu isa. Kan jireenya irra taa'u kanaa miti. Kanaaf ani na fakkaatu Oromoon gar tokko yoo deebee dhaabatee irree isaa tokko godhatee namni dura dhaabatu jiru waan barbaade bakkee barbaadu ga'uu danda'a. Afrikaa keessa saba sadaffaa guddinaan. Akka guddina isaa kanatti humna isaa ijaaratu irra jira. Akka guddina isaa kana tokkummaa isaa ijaaratu irra jira. Afrikaa keessa ulfaatee jiraata. Impaattii sanitti biyyattii sanitti ulfina guddaa qabaata namni sodaatamee jiraata. Haga kun hin taanetti tuffatamee akka kafoon deemtu tuffii guddisaati. Tuffii kana jilbiisiisa. Oromoo jilbiifachiisaati jechuudha. Oromoon jilbiifatu hin qabu. Dhaabatuu qaba miila isaatiin. Kanaaf rakkina guddatu dhuumaara rakkinni kun Oromoo keessa akka hubatu irra jira. Oromoo keessa akka burqaaru hubatu irra jira. Seenaa irraa qabee akka dhaabatuu dide. Oromoon kana beeku irra jira. Dhaloonni addaa kana beeku irra jira. Ani dhaamsi'umaa dhugaattuu dhaamsi'umaa kan jiru jedhamtu akkanuma tokkummaa Oromoo kan jedhu alaatti wanti garbaan jiru. Kafoon isin hin baaftu. Karaa irra deemte fedhii ofiitiif deemti. Oromoo kabaas akka sabaatti tokkummaa isaatiin dhaabatu.
كهيئة أكا تكمان هجنا برباج ورما هجنا إجاتا ورجرا هجنا ولو كإسا دبت هم دافو دبت ورانا ولو كهم دافو دم دابا ولو كهم دافو دم كنا قالوا أكا هجنا ولو كراهم دانو كباتو إسا رجرا كنافي أورمو كباسو تكما أتي وتهي كان فلون فرتون غربرا هنجرتو أبان ما دفيسي فرين دندو لأن كسي فرسي تكما يو إجارة دوا تكما يو دابة دوا هم نكاي تكو يو غرات دوا كنجلو هم نكاي سني على كيسا تكو أفان تكو أكا دبات الجنو تكو أكا قبات سوچي تكو أكا سوچو كانوا ما كنجلو كبان كما كي ينغلتون Ayyee ka obbo Leenjisoo obbo Amaanu'eel marii bareedaa kana asitti argamtanii nu waliin taasisuuf galatoomaa isiniin jedha. Mariin keenya karraa asumarra dhaabata. Dhaggeeffattoota keenya mariin keenya karraa kanumaan raawwata haga marii biraatiin walitti dachaanutti nagaan nu jiraadhaa isiniin jedha.